waraana adda bilisummaa Tigraay waliin chaartara seenu malee waraana adda bilisummaa garanaan mootummaa dargiititti bane Tigraayis garanaan itti bante haala saniin injifatan jechuudha. Kana beekuu qabda. Malee Tigraayin gaafsanillee woboon eenyuun bilisomsummaan Oromoodha Tigraay walaba baasee mataa ofii irra kaayate jechuudha. Har'a Tigraay saba lammoota fi qabeenya Oromoo biyyee isaanii feetee biyyee kenna feetee biyyee feetee lafa magariituu akka kunoo qalama kanaa goote biyyi sun har'a Niiwuyoork fakkaatti. Niiwuyoork fakkaattee jechuudha bareeddina magariisummaadhaan jechuudha. Isin waa'ee Tigraay kanatti afarsitan tokko isaallee dhaga'uun fedhan. Kan waa'ee Tigraay nu hoo maal hojjechuu qabna ufin gaafattootuuf duuba deebitee waa'ee Tigraay akkana barnoota uummanni keenya Tigraay irraa fakkeenya fudhachuu qaba kan jettu nu hoo maal hojjannaan jettu ati. Nu hoo maal hojjannaan jettu gadaa taaju weelkaan bagana nu hoo maal hojjannan jettu Tigraay irraa uummanni Oromoodhaa fakkeenya fudhatu maal irraa fakkeenya fudhatta. Isaan kan bilisoomsan uummata Oromooti. Osoo qeerroon uummanni Oromoodhaa ariisisee achitti galchuu baateedha. Bilisoomtiin bilisoomtu. Ofii lolanii waraana qabaataniitiin bilisoomsanidha. Siisiin galu siyaasaa irraa fagoo jirtani. Warri dhimma waa'ee siyaasaa barattanillee siyaasaa fagoo irraa jirtan. Osoo tiim lammaadhaaf qabsoon ilmaan Oromoo finiinsite tun buqqa'uu baatte Tigraay Oromiyaa Itoophiyaa keessa deemtuun eenyu jara walaba baase nutu walaba baase situ walaba baase hin dogongorin. Waraana qabaattee waraanaadhaan walaba baateen seen itti dhukaastee waraanaan walaba baate Tigraay. Siin hin galtu siyaasaa irra lafaaf samii jirtani. Of duuba deebi'aa of gaafadhaa. Kan siyaasaa barattee digirii qabdus deebii digirii tan teessan sirreessi. Siin galle. Uummata Tigraay kan walaba baase Oromoodha. Uummata Sidaamaa kan walaba baase Oromoodha. Kana beekuu hin qabdu. Miti mataa Itoophiyaa sanuyyuu walaba kan baase Oromoodha. Matama Itoophiyaa sanuyyuu kan walaba baase uummata Oromooti Itoophiyaa san. Abisiiniyaa irraa Itoophiyaa kan jijjiire ilmaan Oromooti bara. Kanamaaf hin yaadannisin. Tigraay waraana qabdii miliyoona 5 Oromoo uf diqqeessaa hartaa bara yoo akkasitti kan nuu maalaa hojjennu jedhi uf gaafadhu uf duuba gaafii uf gaafadhu uf duuba nu maal hojjechuu qabna isaan akkasitti dalagani isaan bilisoomanii qabsu dhiigeen nutiin dhiigana dhiigammadaatiin bilisoomte Tigraay. Dhiiga qeerroo 5,000tiin bilisoomte bara. Garaa nu jira dhiiga qeerroo 5,000tiin bilisoomte Tigraay. Walabummaa kan goffatte dhiiga qeerroo 5,000tiin 5,000 qofa kan du'e malee kan irrachatti 2015 argiteemi helikooftariidhaan gubbaa irraatti garroobsanii jalaan taankariidhaan ari'ansan dhiiga santu jara bilisoomte jechuudha. Kun seenaan eessa dhaqee waan ormaa faarsuu malee waan keessan faarsitan waan ormaa irbuu malee ol qabuu malee alaabaa ormaa dhaamuu malee alaabaa keessan dhaabdan hay akkamiin waliin deemna. Dura dubbate abbaan keenya guutamaa hawaasa. Dura akkamiin waliin ceena ta'uu hin qabu. Kuma argitan fuutanii bubbee birraa gootanii bubbisinaa. Si ergaa qoyin baay'iti. Kanaaf ammaaf gara haasa dubbiititti yoo deebine gara haasa ammaaf uggurri kun guyyaa 4 uggurame geejjiba uggura magaalota adda addaatitti uggurame silaatan dhumataa jirtu kutama lamaan takka ummatuma sikkoomandoo kanaa fi ummata arfan qallooti itti fuufuu qabamu dhaabbatuu qaba. Yeroo amma muddimanii isaan walgayii irra jiran walgayii hatantamaa irra jiran walgayii reefichiisaa ammas yoo borutti waan fuufu taate yoo itti dabalan maal godhuu qabna kan jedhu walgayii irra jiran. Sa'aatii ammaa kana biiraa ofiidhaa wiiskii ofiidhaa walgayii irra jirti jarri. Hoteeluma silaa walgayiin ka jarri teettu yookiin galma muummicha ministeeraa san dhattee sun taane yoo waa jettan masara mililikii jettan yoo waa jettan masara mililikii jettan ifa siite yoo waa jettu masara mililikii keessaa Gondarii fideetiin si keessa ijaare qabeenya Oromootiin si keessa ijaare galma keenya jettee waamu qabdaa bar kan Oromooti lafa Oromoo irra jira bar waa mara diinaa kennitanii waa mara diinaaf laattanii booda deebinee akka waliin komanne kanas dhaabaa galma ministeeraa keessa yoo milik maqaa waamu jinniin mililikii tan dura guutuu Oromiyaa keessa facaate isin hin dhiistu masara mililikii jechuun masara san keessa ta'an jiran walgayii iddoo biraa ta'an
hoteela jarritti teettu bakka yuuskii bakka dubartiin bareenni jirtu bakka waaddiin bareenni jiru waaddii jechuun xibsii bakka foon diiminni bareenni jiru bakka akkasiisan teetti malee bakka biraa walgahii ta'an jirtu achi teettee achi nyaataa achi dhugaatiin mataa dha'ii jetti kanarratti jarri nuu yoo walgahiin kun uggurri kun itti fuufu taate ummanni Tigraay filannoo gaggeeffatte salphina tokkoffaadha. Kanaafillee wal fixaaranii beekisii himaan icciitii amma na bira dhufte jechuudha. Icciitii amma na bira dhufte. Ummanni Tigraay filannoo gaggeeffatte tokko. Ammas uggurri kun itti fuufamu. Yoo itti fuufe maal godhuu qabnu? Ummata magaalaatiin maal walitti godhuu qabnu? Gaaziin dhabame. Yeroo barumsaati. Yeroo barattoota silaa walitti qabanii baratan. Dhibee biyyarra jira. Waan kanaan rakkanne maal ol goonaa jettee marii irratti sa'aatii ammaa kana. Sa'aatii ammaa kana walgahii kanarratti. Yoo uggurri kun itti fuufe maal godhuu qabnaa? Wanni godhuu qabnu. Eenyu finnee gara miidiyaatiin haa dubbisiifnu. Gara miidiyaatiin akka uummata kana tasgabbeessu akka karaan kun banamu akka gaaziin dhaabbatu Jibuutii irraa konkolaataan seenaan jiru akkam godhuu qabnaa jedhaniitiin marii irra jiran. Kun dhaamsa ariifachiisaati. Marii irra kan jirtu kana maal godhuu qabnaa jedhan. Jarri nuun mari'ataa jirti noo maal godhuu qabna itti fuufuu qabnaa jedhan. Itti fuufuu qabnaa jedhan isinoo maal jettume. Erga jarri muddamte hafuura baafachiisaa fi hayi uggura kana adda durummaadhaan Yaayyaa Bashiirii fi Iskeel Gabbisaati. Adda durummaadhaan ka faana deemaa jirtan. Uggurri kuni kaanaan wala foo dhaabbanna isinitti himaan. Isinitti hima abbaan feetee ana shaalloo gadaa uggura kana dhaabnaan Yaayyaa Bashiiriif Iskeel Gabbisaadha ani miidiyaa OBN warraa sanirra bahee dubbadha. Siif himaan abbaan feetemee akkanuma quma natti qabdu argataame. Uggura kana dhaabbate taanaan uggurri kun dhaabbate taanaan an miidiyaa warra nama sirna nama nyaataa sana garte isaanirra baheen dubbadha. Isaaniif hojjetaa jirtan jechuudha gaafsan. Haga guyyaa 10 itti fuufuu qaba. Isinitti himaa. Likki jirtu walitti hima. Miidiyaa warraa sanirratti baheen dubbadha. Mee namuma tokko quba akkanatti qabu laala. Hiriira Oromoo irraallee nafu ni mandeema. Oromoo gurgurate kanaaf ajeen miidiyaa sanirratti baheen dubbadha. Gurri kun itti fuufuu qaba. Haga guyyaa nu jennuutitti. Haga Jawaar haga guyyaa meeqaati? Fulbaana guyyaa 8 timi. Haga fulbaana guyyaa 8 timi. Haga guyyaa 8 san 10 godhuufii qabna nuti daballee. Itti fuufuu qaba jechuudha. Itti fuufuu qaba. Sitti meera. Walaa Iskeel Gabbisaadhaa sii himee jiran sii hime dhagaye. Iskeel Gabbisaaf Yaayyaa Bashiir asuma ollaa jira. Sii hime namni tokko qubuma akkana natti qabuu hin danda'u. Bakka isin jirtanillee nima dhufaa jechuudhaan. Bakka fe'e waan sabaa dubbataara. Waa albee lama nyaataan jiru albee tokkoon deemara. Urgurri kun dhaabbatee taanaan gabbaaneetiin hin bayinaa jenneetiin dubbanna. Naannoo kuuwwan silaa ba'an jiru naannoo keenna naannoo irraa dhalannetti hin bayinaa jenneetiin dubbanna. Mee ka isin baastaniidhaan oommenniidhaa miti yoo jinniin lallabe mee jinniin afaan beekee yoo lallabe jinniin yoo lallabe addunyaan guutuu yoo lallabde mee ka baastanii kan lalla ni lallabne tasgabbeessuu dandeenya jechuudha. Uummati keenya itti fuufuu qaba urgurri. Likki walitti himna. Wanni wal shururuu wal jala yaanuuf tokko hin jiru. Kabajaa walii qabna. Wanni wal jala yaanuuf urgurri itti fuufuu qaba. Haga guyyaa 8 guyyaa 10 godhuufii qabna. Lamatti daballee guyyaa 10 godhuufii qabna. Yaayyaa Bashiiriif Iskeel Gabbisaadhaa sitti meera. Namni tokko qubuma akkan dhugaa wal beenna ani jabaadhaa kan jetti ol baaftee jaba baastee na laaluudhaa miti na duuba haasofte malee na biraa geennaan ijool qabdee na laaltu. Hundi wal beennaa bara. Na duuba ni ajjeemna waan goona jettu na duuba ol baatee waan feetaat garuu uggurra kana ni dhaabna adda durummaan uggurra kana gaggeessaa uummanni Oromoo dhagaa Yaayyaa Bashiirii fi Iskeel Gabbisaati. Uggura ammaa kana kan gaggeessaa jiru jara lamaan dhaabnaan illee jara lamaantu dhaabee hangaduma beetuman dubbadha shaalloo gadaa sodaa takka kan qabne. Saba kiyyaaf abukaatoo saba kiyyaati bara. Asiin barumsaa fiigaa asiin dalagaan fiigaa biyya namaatitti kiraa manaa kafalaa gatii taaskii kafalaatiin kaffiin nuufi dhiiga keenya ganjisinee asii birrii takkaan lamaadhaan biyya bilbilaa waan arganneen biyya bilbilaa ijoollee dhaamte mana yaalaa kam jirti basaasaa kamtu ganda kana basaasaa jira jedhnaa wanni fiigaa jirruu fi akka dubbiin tun fiixaan nu baatu barbaanna malee hujii dhabneetii miti. Dalagachuu dandeenya. Teennee feesbuukii irraa yuutuubii yoo daldalanne maaltu nu dhooga? Maaltu nu dhooga?
kana ta'uu qaba jechuudha. Itti fuufamuu qaba. Waan Oromoo dubbataara bar eenyu maqaa kan kee Ahmadi furtuu furaayuutu immoo Ahmadi moo innuudha kan jettee naa barreessite dhabama si godhaan dhimma kiyya dubbataa na gargaarsiin jiraan jiru nama narraa dhaame na gargaariidhaan jiru bar kan dhaame ilmaan Oromooti obboleeyyan kiyya bar dhiiga kiyya kanarraa dhaame hookiin obboleessi kiyya kan garaa tokko waliin baaneef hookii obboleettiin tiyya tan garaa tokko waliin baane haga isiin dhaamtee gabbaa'ee akka jedhutti hin ta'u jechuudha isiniif akkas namoota gariidhaaf ta'uun qabu. Isin akkas yaaddan namni garii uf kabajjiidha maal uf kabajjamaan dhugaa jirtu yoo dubbadhu gurri dhaabbatu hin qabu itti fuufuu qaba guyyaa boruu guyyaa shaniif labsamee borullee itti fuufuu qaba jedhaadhaan waan dhugaa hasaara itti fuufuu qaba an dhimma na gargaaraadhaan jiru barri isinittuu ni madhuusu na gargaaraa dheessu dhibamuudhaan miti biyyeen na nyaattee itti isinittuu ni madhuun ni madhu cadhiseetumaan du'eetumaan dhabama malee haga kokkeen na keessa na gargaaraa dheesinitti ni madhuun. Waan beekuufi waan ol beennuuf itti fuufuu qaba gurri itti fuufuu qaba hojii kanaan laam lubbuun namaan bahu hiriira baameen iyyamu lubbuun namaan bahu uggurri gaaziin amma dhabamee jira magaalaa Asallaa Adaamaa Shaashamannee Roobee Baalee guutuu Dirredawaa Harargee keessa guutumaan guututti gaaziin hin jiru baajaajiin hojjetaa hin jiru tiraakteriin hojjetaa hin jiru konkolaataan waraanaan deemu yeroo kan konkolaataan waraanaa yeroo kana hin deemu. Yoo gaaziin dhabate wanni nyaata yoo dhabame ummanni gabbaa'ee ummanni magaalaa Finfinneedhaa meeni agarta hiriira ba'uuf deemaara mariisan amma kanirra jiran mariisan anichiitii barkanachi fudhe siifi maa baran malee waan miidiyaan kun warri feesbuukii kaan irraa fuudhee kaan dharaa dhugaa godhee wali qurcee haasawsanii miti bar horii baasee horii saniidhaan bilbileetiin dubbadha qulqulleeffadhee irraa fudhee kanaaf hiriira ba'uuf deemamman Adaamaa keessatti Dirredawaa keessatti naannoo Amaaraatitti Baardaariif Gondar keessattis hiriira ajaa'ibaa ba'uu eedan Baardaariif Gondar keessa hiriira ajaa'ibaa ba'uuf deeman miidiyaan usuun labsamne walitti himanii koree gandaatiin hidhataa naannootiin walitti maxxansaniitiin hiriira nagaa deeggarsaa godhanii ba'uu eedan maaliif hiriira deeggarsaa godhan kanaafuu hiriiritti fuufuu qaba lubbuun namaa karaa kanaan hin darbu lubbuun namaa karaa kanaan darbuun qabu hiriiritti fuufuu qaba hiriirri yoo ittiin fuufne naaf dhagaye Oromoodha gabbaa'ee kutaa taawwan yoo dadhabe akka jaalmarroo fa'aa agarteemi kutaati yoo laba baasuu hin danda'u barshiftaan tokko ganda tokko keessa horaatu godina tokko keessa horaatu nam tokko dhufeen seenu ganda kiyya san ina bilisoomsuu hin dadhabu durallee dubbadheer ammallee irra deddeebi'ee dubbadha ganda kiyya san dhooguu hin dadhabu agarte dhooguu hin dadhabu narraa fudhata hawaasni kiyya wal beenna dubbii dhugaati wal kabajjina waan dhugaati anatu beekamoo isiniidha yoo jedhe ni fudhata hawaasni biyyaa ani jaraa waliin as jira barre yoo jedhe ni fudhata hin beeka biyya dimokiraasiitti ni beeka ni fudhata kanaaf oggurri itti fuufuu qaba haga guyyaa 8 jarri beellam guyyaatti dabalaa nullee itti dabalaa deemuu qabna ta'uuftaa kanaan ka Tigraay faarsitee isuma bichaa kun kaan irraa fuudhee kaan onna godhu ta'uun qabu faarsiin waa'ee Tigraay amman namni yaada qabdu kooseenii yaada kan kee kennadhu kan gaafii qabdus kan qeeqa qabdus mirga kan keeti kan gaafii irraa qabdus kan naqeequu feetes mirga kan keeti maaliifi abukaatoo sabaati abukaatoo saba kiyyaa ardhas borus haga du'ee na keessaa baatutti abukaatoo saba kiyyaa kanaaf osoo harkanatti haati ulfaadhaa osoo daa'imman gabbaatee ganda xiijoo qeenxaraa keessatti agarte waan daa'imman gayyaateetiin waan gootu tacaammaa lukaan qabne kophee lukaan qabne tashaashii mataa irraa hin qabne daa'imman gayyaateetiin mirga ofiitiif yoo falmattu nuti dammoo uggura kanaa labsuun qabnu miidiyaa irra gonkumaa labsamuun qabu itti fuufuu qabaadha ammallee dabalee irra barreeffame feesbuukiidhaan itti fuufuu qaba gaafa itti fuufe jarru hara galfatte nyaachiftee diina nyaachiftee ammallee jalaa bantee torbee dhufu ragoon nama Jawaar farra geessuuf dhufaarani galmee haara warra banuuf deeman kun gaafsanni badaa beeki yoo uggura kanatti jabeesse yookiin hin badu ija kanaan jarallee baasaa hin jiru yoo deebi'ee labsame lafa jalan dubbadhaan deebi'ee yoo labsame namni deebi'ee banullee hin jiru kana beeku abda mee daqiiqaa usuman seenuun dura daqiiqaa 5 isinii kenna jechuudha nama baay'ee gaafataara yaa galaana jiru bayi kai deebi konnishinii kee hin dalagunatti fakkaate bayi kai deebi galaana jiru
falmata kooseen roomaan siif ergaa qoota. Yaada kennachuu barbaannaan amma karaan banaadhaa jechuudha. Mustafaa. Jaal Mustafaa alaana jiruuf bayi kayitumaan banii kayiti deebi. Keessumaa bayi gootuma keessaa bayi kayiti deebi ani si erga. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jaal Mustafaa akkami? Akkam jirtan? Jirra naa jiraatu bagaraatti. Fayyaa qabdu? Jirra mee yaada moo gaaffii qabda? Ayyaadati jettu san qabaa yaadumatti haasoftu kana. Ayyee. Namicha wallaalaa kana Oromoon harkatti galfate amma eega dhuunfate kana waan ati jettu kana balleessuun hin ta'u. Dhugaa keeti. Waan kanatti cimsuu qabnaa waan dhaabbatu jettu kana osoo kiyya afaaniin dubbatanii warra ati jettu san illee keessa walitti himuu wayya. Dhugaadha. Laa kun bar uummanni Oromoo muluun haa beeku. Nama arrabsuudha miti. Akkam bal'uu. Dhugaadha. Namicha wallaalaa. Osoo wallaanii irra nu argu deemee bilbila. Hoy as jalaa baasa. Itti fuufate yaada kee. Namicha harree kan namicha wallaalaa kana uummanni Oromoo dhuunfatee callisuu hin qabu. Karaan akka hin dhaabanne akka guyyaa 10 itti fufuu qaba. Ijoollee teenya biyya jirtu qeerroo gargaaruu qabnaa jedhaan. Dhugaa keeti galatoomne. Tole yaada bira. Qabda yaada bira. Tanuma qaba karaan akka hin cufamne karama kanaaf ay bayyeen. Galatoom. Ayyee nama biraatti kenni. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Hello. Welcome. Baga nagaan dhufte qeerroo sabaa. Naayina asillee baga nagaan na edda akkami? Nagaadha. Yaada qabda moo gaaffii qabda? Mee itti fuufi. Yaadallee ta'u gaaffiillee ta'u ani tawanaa dhufte dubbadha. Dhugaadha. Itti fuufi. Beektee harama uggura jedhan kana baay'illee hordofaan jiru. Haa ta'uti garuu amma guyyaan dhumate maal jedhamee haasa'amaa jira beektee? Dhugaadha. Kana jechuun akka ilaalcha kiyyaatitti ani akka nama dhuunfaatitti beektee akka namuu warri biyya bulchaa jirullee akka ofiitti ilaalaa jira beektee? Nu bichaa osoo hin taane. So namni ajandama biyya tokko bichaa godhatee Tigraay akkas taate Nafxanyaan akkas ta'e jechuudha. Namni karaa ofii bilisa of baasuun soqachuutu barbaachisa beektee? Dhugaa keeti. Nama ati guyyaa 4 itti cufaa achi itti gadhiiftu akka nama horii argitee horii dallaa oolchitee beelessitee hoo marga gadhiiftu akkam ta'a? Ijaa qabamaa si uusii koffisee bira deemaa bar bineensi illee yoo muraa laatee haga marga sammurutti duuban deebi horiisu. Amma hojiin hojjetamaa jiru kun yeroo baay'ee akkasii beektee nama ofitti dallansiisaa keessa ajjeesisaa dallansiisaa maal godhaa akkas godhaan kun furmaataa miti. Tokkoffaa hojiin hojjetamuu qabu keessaan ta'uu qaba wanti godhan tokko jedhe. Lammata guyyaa 2-3 guyyaa 10 iyyuu hin barbaachisu. Uummanni kun amma caafii irra jiran beektaa? Caafii irra jiran. Caafii irra jiran amma bishaan kokkee ga'ee jira beektaa? Gan liqimsuu bicha hafeeffama. Liqimfamuu bicha jira. Liqimsuu kana hoo maal godhuu qabda beektaa? Magaalama keessa akka waan seenne dhoorgita. Baadiyaan achumatti amma tabuna nagadduu tasoo qidda nagadduu kenniti. Tasoo qidda nagaddu tabuna nagadduu kenniti. Tagoommana nagaddu achuun waliin gurgurani. Waan biraan barbaachisu. Qeema keessatti. Siigalee. Ati ugguruma magaalama keessa akka waan seenne hoo dhoorgite wotaaddarri kun maal nyaatee deema? Kasii tokko su kun osoo nyaatiin deema. Konkolaataan eessaa nadaajii fidata. Beenzila osoo hin dhugin hin deemu konkolaataan. Tokko jedhe. Isa lammata laaluu qaban uummata bilisa ba'aa jiru kana jalaa barachuu qaba uummanni nu. Siigalee uummanni finciluu qaba. Maal godhan manuma kan keebe amma karaa irra fiiddeetu hoo daawon abii mustugoo kun waa tokko faayidaan qabu kun arrabni. Manuma keetti ol deebiteetu jal'ifteetuma hoo teette nama kana hunda mana keessa deemee baasuu hin danda'u namichi kun. Dhugaa.
hin danda'u nama mana ol dhees mana gadi bahe jechuudha mana kan meeshaa kan keewu manaan baasin maal goota. Abadan mirga hin qabu manaa si baasuu illee hin danda'amu. Hin baaftu torbee tokko wallaahi namicha kana torbee lamaa sadiitti guyyaa 5-10 iyyuu miti. Haga waan kana furmaatan argannetti hin bandu hoo jette daqiiqaa takka neeku namichi kun tanaffasuudhaaf. Siigalee ama namichi har'a maal jedha qalbeeffadhu waan inni keessa jedhu. Inyaama tokkos alaaqaa nama maamu ka jedhu san argite eenyu tokkosna በማን ላይ ነው የምንተክሰው? የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከጀዱ ኡመኒ ኦሮሞ ኡመተ ኢትዮጵያቲ ቢቲ ኡመተ ኤሳ ዱፌ kanan galuuf ka ummata keenya jaala kiyya amma ummata keenya dubbiin tun galaan jirtu yoo inni akkana jedhu kana namoonni gariin maal jedha amma sa'aatii ammaa kanatti dubbiin tanteeti walgahii irra jiran walgahiin isaan irra jiran maalidha ummanni Tigraay filannoo gaggeesse maqaan nu badeera tokko walgahii sa'aatii ammaa kana sa'aatii amma soolii naasoo kanatti asirratti dubbisuu ni danda'a garuu hin danda'amu nama jaraa walii achi jirutu jira ta'uun qabu dubbisuu hin danda'u jechuudha maal jedhan sa'aatii ammaa kanatti walgahiirran dhibee biyya keessa jira si erga jaala kiyya bilaal dhibee biyya keessa jira filannoo Tigraay gaggeessiti uggura geejjiba gaaziin dhabame konkolaataan hojjetaa hin jiru amma baardaaritti hiriira ajaa'ibaa akka qopheeffamu dirridawaa irratti illee akka hiriirri qopheeffamu goondaritti illee akka qopheeffamu kanarratti dalagaa jiranii jechuudha kana maal inni anamma silaama liifii dhufuun barbaanne jechuudha yaada kan akka fedhaa godhanii jechuun barbaade kana haadha gaaniidha uummanni baay'ee hucuucama muddama wal ufumaa waliitti waliin haasaa jirti waraanallee namu ajajoota waliin qabanii waliin haasaa jiran jechuudha mee kana muddame haga namu kana ani maal sin jechuu barbaada beektaa dhaamsa dhumaa dheeressu illee barbaachisu arginee jirra deengadallee hojii turree yaadatta namni wanti rooba san keessa qorra san keessa argite waa meeqa ta'aa turre gaafa roobaa roobaan gaafa aduun gaafa roobaa roobaan namni wanti asitti jiruu fi dhiisee gubatuuf uummata san bilisa baasuuf waan wanti dhaamu beektaa namni as jala jiru kun marti maatii fi yoo bilbile maatii isaa bilisa baasuu danda'a. Qaama as jala si ilaalaa jiru kun. Siigalee aboo uummata Tigraay kana uummanni daaspooraa biyya faranjii irra jiru maaroo miidiyaa maarooni miti bilisa baase achuma warruma achi jiru hojjetee baase. Hiriira biyya alaatiin Tigraay bilisa hin baane. Bilisa hin baane. Qalbeeffadhu uummanni Oromoo hanga ofii isaati biyya keessaa ofii hojjechuun jalqabinitti abadan warri biyya alaa jiru si ficcisiisa malee waa tokkollee maal godhan amma mee uggura jaanii amma gaafa ugguruuf ta'an ugguraa jira bor ugguraa irradhanii itti himani. Jarri qophooftee si eeddi. Gaafa karaa irraa kaasan boru karaa banuu jedhan jaan jarri qophooftee gaafa uggurtullee dhiigaan uggurta gaafa jalaabantullee dhiigaan jalaabanta. Kun ta'uu qabu. Uummanni biyya keessa jiru. Ela namni as jala jirtu kun hundi kan kee maatii qabda maatii keetii bilbiltee himte. Maatiin kee ollaa isaatii yoo hime ollaan isaallee ollaa sanii yoo hime ofii bilisa of baasuu danda'a. Nama hin dhageeffatinaa ofii keessanii bilisa of baasa akka uummata Tigraayitti jechuu barbaada. Karaa haa banamu maarree geejjibni ka jedhan guyyaa 10 isin jettanii illee miti hanga gaafa deebii argatuutitti yoo irraa dhaabe jalqaba bakkeen qabsoon ho'aan ka'uun eessa akka ta'e beektaa. Finfinne dhiinni ilmaan Oromoo barkaa irra jigaara jirullee maali beektaa? Balaa kana maraanuu ka dhufe Finfinnee sani siigalee. Balaa kana maraanuu ka dhufe maaster pilaanii uummata mancaaftuu lama san irraa dhaabuuf jecha ilmi Oromoo ka Finfinnee irraa kiiloomeetira 500-600 jiru itti dhumataa ture siigalee warri hadha deebi'ee ilma namaa ficcisiisaa jiru jechuun guutuu Oromiyaa ficcisiisaa jiru warra mancaaftuu lamaati. Fagoo dhagahin. Warri gurguramee achi deebi'eeti warra shawaa argite warra farsootu deebi'ee laali. Dhaa dhugaadhaa kuni waan dhugaati hin sodaatin waan dhugaati kuni. Farsoo kuni dheenu shimallisu farsoon dhalate beektaa waan farsoo dhalateef deemee ilmi Oromoo dhalchaa jiran dhalcha dhaabi ha jedhu kun dhageeffatu. Kanaafuu jaala kiyya nuufi arfan qalloodha. Sikkoo mandoo arfan qalloo yoo barbaanne kutaan biraa yoo nuti dabalamne ni cinna akka Tigraay sanitti. Wallaahi inki jiban hundi isaanii ani bilbilee sirriitti bilbilaa bakka hundarraa bilbilaa gaafadha. Namni yeroo kanattu Jawaar fa'a deeggareetiin jaraaf dhumataa jiru Arsii Harargee Baale. Gujiif booranni maqaa Jawaariitu dhaga'uun feetu yeroo kanatti. Qalbeeffadhu. Mancaaftuu lama amma sa'aatii kana hin jirtuyyuu jiraachuma jaraatuyyuu shakkii qabna beektaa biyyuma keessayyuu jiraachuu kafe'anii kan ani hin beeku. Siigalee kanaafuu warri biyya keessa jirtan jabaadhaa rabbi isin haa gargaaru rabbi isin haa eeguu jedha. Nama biraa seensisii uggura ka guyyaa 10 jettanii miti itti fufaa haga gaafa deebiin keessan deebi'uuti jedha. Akkasii warri dhuftaniiti waan namni si dhageeffatu argite haa gaafa deebii fi argataniiti karaa cufaniituma itti garsiisu.
akkas Dhugaa kee. qabsoon ho'aan eessaan kaa gaafa san finfinnee moorrii adda keessa jiru kana achi itti ol danfa gaafa achi ol danfee dubbiin hin jiru kanaafuu galatoomii itti fufii rabbi isaan biraa jiraatudha nagaatti. Galatoomi dhaloota qubeedhaa hedduu galata guddaa qabdi yaada bareedinaaf laatte. Galatoomi kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa. Dhimma dhuunfaatiin namni dubbataa hin jiru doktoroorri naaf ergee jedha. Naan koomentii badduu irruma dhaan deemaa ni dubbadhaa jechuudha. Hurriin halkanii guyyaa bara hojiin hojjetu sakuriitii hojjetaa bara. Hojii san dhaabee halkanii guyyaa saba ofiitiif iyya. Namni tokko ilaalee lama ilaalee waan formeeshiin argate dubbataa jechuudha. Nama cimaa akkasi ati gabbaatee maan dubbanne maaf suuraa kee dhossitu ati yoo tana bar poostii gara keessaatiin nama ergitaa bar malee ofii kan keetiyyuu maxxansitu nama qeenqina deebi'e gahaasii deebisaa kana akkasitti beekuu qabdaa jechuudha. Kanaaf Finfinnee irraa qabsoon dhootii Finfinnee irraa qabsoon gaafa dhoote dhoohinsa boolkaanoo gartee akka dhoohinsa boolkaanoo san uummata akka illee nafan yeroo wayii Zuwaayitti bara meeqa Zuwaay Arsii keessaa tana jechuudha Zuwaayitti. Cinaan shawaadha Zuwaay. Lafti tun cittee turte. Horii afurii fi nan yaadadha baroota meeqa keessa garuu ijoollummaan qabaa yeroo san televizyiiniin illee darbee ture. Lafti cittee turte. Waan Finfinnee amma jaalli kiyya jedhee ba'eef lafti cittee turte. Lafti citte suni horiin jiran fudhattee gadi citte akkasuma gadi deemte ima laalan maasara koppiidhaan ima laalanii ima jiraadhaan horii san haga torbee ji'a tokko hordofaan ture. Dubbisan jechuudha. Televizyiinii Oromiyaa kan dura cufame san irratti yeroo san Tigraay jirtu san kan amma gara ONN itti jijjiiran san jechuudha. Isa irratti argaan ture jechuudha. Isa irratti daawwachaan ture jechuudha. Horiin sun lafuma jala gadi lixee jechuudha. Akkasuma gadumaan tare jechuudha. Lafti cittee lafa sana gammaa kamana yoo amma irra ijaaran hin beeku malee dura akkasuma akkuma citteen jirti. Finfinneen akkasitti cittu malee uummanni Oromoo walaban bahu. Finfinneen akkasitti cittu malee uummanni Oromoodhaa walaban bahu. Har'as borus kana beeku. Kooseen si ergee jira. Koolisiiniin kan kee fudhatu si ergee jira. Anaaf hin dhabne namni na gaafatte kamiyyuu si ergaa jira. Dhimma sabaati dhimma dhuunfaa waan hin taaneef marachuu qabda. Kennachuu. Hello. Hello. Nan dhagaa. Hello. Hin dhagaa. Hello. Hin dhagaamu ni dhagaama itti fufi Sagaleen yaada. kanaaf hin dhagaamu dhageessa fayyaa. Kiyyan dhagaamu sitti. Amma ni dhagama. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Itti dhiisiteem salaam rakkoon qabudha. Dubbadhu itti fufi yaada. Ani wanni hin jedhu Haayye. waan immoo obboleessa kiyya jee kana jechuun wahee ogguraa kana guyyaa 5 guyyaa 6 amma eega Jawaar hidhamee har'a wajji guyyaa 4 bara gurra kun qalabsame akkasuma miti. Dhugaa arfur sirriidha. Isaanii fi 4 akkana waliin dhaabanii labsan kana maaliif ji'a lama keessatti hogguu 4 labsan faayidaan dhufe hin jiru. Ji'a 4 ji'a lamaan kana keessatti hogguu 4 kalabsan kana ji'a tokkicha kana maaf walitti hin dhaabne yaani ji'a lama keessatti hogguu 4 labsanii faayidaan hin dhufne amma ka'ee galan kana hanga ji'a takkaa miti inshallah hanga amma takkaatu maa walitti hin dhaabne maaliif Oromoon durattuu harkaan daakkattee nyaatti rakkoon qabdu Oromoon waan nyaattu hin dhabdu jechuudha. Dhugaa keeti. Saniifuu gurri har'a guyyaa 5 halee guyyaa 4 jaanii hogguunda miidiyaan nu gabaasaa ooluu miti ilmaan Oromoo dhumu jirani gurra akka walitti dhaabanii uummata kana gaafan. San gubbaan as garagalee akkuma tuu jettee kutaan biraa yoo nu waliin hin lollees nuti Harargee fi Arsiini gildila keenya walqixa kunneeti nutti gadi hin dhufin itti waliin dhayinu jechuudha warra walii. Arsii fi Harargee nu ifiif ni ga'a maaliif uummanni huyyaa wal dandee waliin jiraate jechuudha. Isaan maa dhumu jira kan biraa kan dhumu jiru hin jiru. Siigalee. Dhugaa. Maaliif uummanni kun wanni dhumuu fi biyya isaati. Siigalee. Arsiini deemtee Finfinnee galuufi miti. Harargeen deemtee Finfinnee galuufi miti. Biyyi tun biyya abbaa keenyaati. Biyya kana waliin qabnaa. Maaliif mirgi keenya nuuf hin eeggamneedha miti ree? Yaa. Ani amma haasoo gabaabaa tokkoon qaba booda akhiraa kanarratti jechuudha. Alaa kulli ala walitti dhaabanii hiriira akka labsanis uummata hiriira kana niin gaafadha jee. San gubbaan as garagalee hayyoonni keenya uummanni kun silaa mana hidhaa jira.
warri ala jiru kun warra mana hidhaadhaan jirre jechuudha. Ummata keenya wajji walitti qabanii waan wal maratan keessaa wal mari'atanii keessaa waliif galanii achi booda akka ummata Tigraay kanatti habilisa baasanii. Lakki nuti akkasiin barbaannu jennaani nutis gaafa baa keenya hin dhumnu akka ollaa keenyaatti bilisa wal baasnee nagaan jiraanna jechuudha. Nuti dhufin ittiin dhayinu karaa gabaabaa. Dhugaa. Hanumaan jabaleessa koo. Tole galatoo. Hayyee. Tole kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Warroonni amma seenaa jirtu uggurri itti fufuu qabamoo itti fufuun qabuudha kan jedhu irratti jirra jechuudha. Ani itti fufuu qabaa jedha. Alaabaa Tigraay qofa baaftanii isa qofa hafarsuu sun taane nu'uu nu hafarsaaran. Suuyyuu lafti siin citte. Atuyyuu nuu boolkaanoodha. Nuuyyuu alaabaan kennaa mana ol deebi'eera bara. Oromiyaa keessa alaabaa bilisummaaf qabattee deemtu uffata aadaa uffattee deemaa jirtu bara. Shan isin jedhaniitiin taappellaa sitti maxxansanii kanaas ajjeesaran. Kam alaabaa namaa firfirsita. Alaabaa namaa hoo jedhu alaabaa Tigraay eenyu dhaabee shaalloo jettee na gaafachuun kennu dubbii jechuudha. An dubbii alaabaa jedhan alaabaa namaa dhaaban. Maatiin kan kee tokko ati intala yoo taate ati dhiira yoo taate biyya alaa yoo jiraatte alaabaa kan kee malee waa'ee biraan haasamu. Alaabaa jechuun dubbii kee malee dubbiin biraan haasamu. Maatiin biyya jiru dagatan kan doktoraa kan profeesaraa dubbii kee qofa alaabaa kee qofa dhaabbataa jechuudha. Kanan jedhaan. Giiftuu ganama si ergee jira. Burtukaan Kadir si erga. Fudhataan jiru biiftuu. Hurri si erga. Naaf obsi. Si ergee jira biiftuu. Jechuudha. Yoo tariite kondishiniin beeknee wallaalli cubbuun qabu itti Oromoon halluu bulee akkanaa tanas sii dhufa. Buleen sun sii dhufnaan isima san gadhee viidiyoon kun qacceen isiillee akkanuma jirti. Qacceen isiillee akkanuma jirti. Buleedha. Bulee akkanaa kanas sii dhufa. Viidiyooma san qubumaan akkana dhayi. Qubuma itti onna godhi sii seena jechuudha inni nu gaafsan. Ofirraallee garagalchuu feenaan ofirraa achi garagalchi. Viidiyoon buleen sitti dhufti. Kidii jettee sitti dhufti siinu isima san gadi dhayi jabeessitumaan. Telefoonni kan kee onnillee ta'e isimaan gadi dhayi jabeessi qaqqabe. Yoo san siiqaa jechuudha. Wallaalli cubbuun qabu. Maaliif namoonni gariin yeroo baay'ee waan hin jenneef siif galuu dhaban baay'ee haara uffaa siif ta'uu danda'a. Isima san gadi qabi jabeessi akkana gadi qabi. Homaa rakkoon qabu. Asitee. Abdii. Abduu. Hello. Facebook lamaan si caqasu. Facebook lamaan share godhee lamaan si caqasu. Dhageetta. Doktor Urri. Maqaa jijjiirattee. Facebook lamaan share godhee Facebook lamaan si caqasa shaalloo kiyyaa galatoomi. Lachuunuu share godhee jechuudha. Maaliifi laakiin galataa miti maal taate adeemu. Soo qiddanaa jettu mi'aawu yoo ta'u waatti dhagaa si darbanii jedhe. Sa'aatii 24 kaasirra teettee gochuu laalli balaadhaa miti. Shaalloo kiyyaa wanti ati dalagaa jirtu wallaahi waan baay'isee nama gammachiisu jechuudha. Hordoftoota shaalloo jalatti argamtanii hayyuu kenna beekaa kenna shaalloon dhugaa saantima tokko doon kafalinii fi sa'aatii 24 asirra taa'ee silkii biyya bilbilaa dhugaa isinitti dubbadha. Wanti inni dalagaa jiru baay'iseeti imimmaantu na qaba jechuudha. Shaalloon osuma jiruu akkanaa keessa jiraatu waan baay'ee dalagaa jira. Oromooti wallaahi anini biyya ormaa kana yeroo jiraatan shaalloon kiyya dalagaa takka takka dalagu malee waraqaa jireenyaa qabaatee yookaan wanta tokko qabaateeti miti akkana sa'aatii 24 taa'ee hojjetaa jiru. Wallaahi dhugaa isinitti dubbadha. Mallaqa meeqa akka inni argatu anatu beeka shaalloon. Mallaqa meeqa akka kafalee biyya bilbileeti ummata sa'aatii 24 dhiyeessu anatu beeka. Wallaahi dhugaa isinitti dubbadha ummata Oromoodhaa sirriitti dhagaa. Shaalloon waraqaa biyya jireenyaa kanan qabu. Birriin isaa dhuftu anatu beeka. Garuu birrii sanirraa afaan uf qabee uf agabee intarneetii kafalee tiraanspoortii kafalee asii Barliin hiriira nagaa guyyaa takkatti Oromoo keessa odoo nafit intarneeta kafalee guyyaa takkatti Oromoo onni odoo hin ta'e sa'aatii 24 asirratti ol bahee sheernaa godhaa jedhee isinitti. Wallaahi ijoolleen teenna keessattuu safuudha. Safuu caala. Sheernaa godhaa.
Laalibalaa miti inni. Warri dhufe itti fufu. Sanyii laalibalaatii miti. Laalibalummaa hin qabu. Odoo inni sheer naa godhaan jedhin isin sheer godhuuf hin dirqamata. Maal yoo sheer gooteef rakkoo qaba rakkoo hin qabu. Shaalloon saantiba asii dawwalee nama meeqa meeqa isinii dhiyeessa. Qeerroo Shaashamannee, qeerroo Arsii Bahaa kan hunda keessa deemee waan hundaa sagalee isii ta'u hin jiru. Har'a Oromoon ta'e kanaaf gabrummaa keenya keessa gadi bade. Sheeriidhaan isin kadhataa jechuudha dhaabbatee jechuudha. Istiil anarraa jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee ammallee ani wanta isinii dhaamu tokkotu jira. Wanti ani isinii dhaamu maali? Gaafa jennee fudhanne qabsoon yeroo ammaa kana itti kufuu qabdi. Itti kufuu qabdi. Qeerroon Wallagga keessatti kalee galgala ta'e. Qeerroon Tuulama kaleessa ka'e. Laalshaa lola asirra kan beeku qabdu. Wallagga kaleessa ka'e karaa cufuu kan jalqabe dura cufuu hin jalqabne. Qeerroon Tuulamallee kaleessa ka'e karaa cufuu hin jalqabne. Har'a yookaan boru haa dhaabbatu gaafa jedhan gaafa qabsoon ol ka'e Arsiin Bahaa kaleessa irraa dheengaddarraa jalqabe cufuu jalqabe. Sigalee meeshaa kennaaf. Kanaaf Harargeedhaaf Arsii Lixaa kanatu dhukkee irraa kaasaa jira jechuudha. Kan dhumaa jiru. Qeerroon Arsii Bahaa kaleessaaf dheengaddaa itti dabalamee jechuudha. Kana waan ta'eef labsiin kuniin istil guyyaa shanillee ta'u itti dabalamuu qabaa jechuudha. Maaliif yoo jette reeb uummanni qabsoo keessa seenaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Konyaa Arbaa Guuguu keessatti, Roobeen Dida'an keessatti, Asallaa kaleessatti makamne. Iyya meeqaan gaara gaggara galchine arraba meeqa gadi buufneeti kaleessatti dabalamanii jechuudha. Kanaafuu ammallee labsiin kun odoo guyyaa shaniitti dabalame seenaa dalagamaa jechuudha. Oromoo waan nyaattu hin dhabdu. Kana jechuudha. Kana waan ta'eef amma waan tokko sirriitti daddabarsuun dirqama ta'a jechuudha. Qeerroon gaafa makiinaa dhagaadhaan rukuttu tooftaa baafadha. Gaafa qeerroo makiinaadhaan rukuttu tooftaa baafadha. Haga dhagaadhaan rukuttu beenzila laashaa lootu maa ture laal. Beenzila asitti gadi naqi. Beenzila asitti gadi naqi. Kibriitii caafii gubbarraan itti wanna godhu pilaasteraan hidhi. Waan meeqa itti maa jirta shaalloo anis atillee waan meeqa maxxansaa jira. Gaafa isiin achirraa dhuftu dhagaadhaan hin darbatin. Akkana qabadhu. Gaazii itti kibriitti koo akkana gaazii itti akkana godhiiti. Kun amma gaazii akkanatti yoo pilaasteriidhaan qorkiidhaan itti fuutee akkana makiinaa keessatti ol fuutee makiinaa keessatti natte keessa bu'aa nagaatti makiinatti sun. Abbaan mallaqa hin barbaadu. Makiinaan barbaadu. Kanaaf ijoolleen teenya keessattuu waan kanarratti itti kufaa isiniin jedhama. Keessattuu qeerroon Arsii Bahaa Konyaan Arbaa Guuguu, Konyaan Balee akkasumas Dhummuugaan annaa ijaaratan. Amma Jawaar naannoo sanitti dhalate. Ilmi ragaa gaafa diida'oo jedhee akkanatti sanyii abbaa kiyyaa jedhee Jawaar Muhammadii laphee of tumu har'a ni ciifti Konyaan Arsii Bahaatuun jilbiiffattee dhufti jechuudha. Baajii jalaan qululluun bishaan dhugaa akkuma jedhan qeerroo Gada Basaasaa, qeerroo Kofalee, qeerroo Shaashamannee, qeerroo Siraaroo akkasumas kanneen dhiiga dhugdi jechuudha. Maqaan walumatti nu qabaa mire maqaa walumatti nu qabaa Arsii jedhama. Arsii jedhama. Amma kanaaf hadda gadi baanee gaafa ani kaleessa akka waan nama maradhii saroota haadha maqaa keenya nyaattanii ilmaan haadha akkanaa ilmaan yoo akkana jedhe gargariin na jala buutee arrabsiti jechuudha. Maaliif na arrabsiti beekta? Maaliif nama keenya arrabsiti? Arsii Bahaa uummata sammuu dhoqqee nadheen ta'e nafaata asirratti sheerii ati kadhatu. Sheerii naa godha jettee sa'aatii 24 kakati kadhatu. Dhugaa sitti dubbadha. Takka maan naan jette gisee tokko mallaqa ijoollee qarqaara jennee walitti qabne. Ani ijoollee Arsii Bahaa qarqaara malee Arsii Lixaan qarqaaru. Wanta akka dhoqqee mataa dhoqqeetu nu keessa jira shaalloo kiyya wallaahi dhugaa sitti. Milalme akkana bursa dhoqqee mataa dhoqqeetu nu keessa jira jechuudha. Kana waan ta'eef har'a maqaa isaaniitti maqaa uummata Arsii Lixaatiif mataa akkana wal qabannee jiran malee silaa qaata saree taanee arsummaa keenya qabee gara sareetti jijjiiramnee jechuudha. Kana waan ta'eef har'allee ta'ellee borullee ta'ellee kan dalagamuu qabu lafee leenjisoo diigaa nafxanyaan gaafa irra deemtu lafee leenjisoo diigaa nu waraana. Biyya keenya bilisoomsee waggaa 8 niitii Minilikii dhaalee waggaa 2 bira kaa'ee nafxanyaan laalka. Gaafa nafxanyaan nu keessatti balbala nuti tuftee ilma leenjisoo diigaa ta'anii mana keessaa nafxanyaan nu qaltu an I don't know shame tu na qabee jechuudha keessattuu uummata Arsii Bahaa kana jechuudha.
itti himuun dirqama. Ummata maqaa nu nyaate, ummata maqaa kenna. Nu arrabsiisee nu xiqqeesse. Ummata Arsii Bahaa kana jechuudha. Kanaafuu kan dalaguu qabnu qeerroo baalee fudhadhamu. Qeerroo baalee dhugaa isiniin boonee jira. Ummata qeerroo baalee. Wallaahi shaalloo kiyya qeerroo baalee ittiin boona. Maaliif ittiin boonte jedhe? Akkaataa isaan karaatti cufnu. Halkan cifteen bultu qeerroon baalee. Akkaataa karaa mismaarii ittiin gadi waxalanii ittiin garrukutanii ittiin cufan. Har'a konyaan arbaa guuguu keessattuu konyaan balee konyaan dhummuugaa si galte har'a hin ciifti jilbifatte qancarree ni ciifti qarsaan ni ciifti boqojjiin hattu leera maaliif kana jedhe beektaa boqojjiin amantaadhaan wal cotteeti amantaadhaan wal irratti dhugaa sitti dubbadha har'a maal gochuu qabna maal dalaguu qabna jennee gaafa uummanni keenya ka'u shaalloo kiyya har'a uummanni keenya sappoortii gaafate naa sheerii naa godha eebadee jettee shaalloo kiyya uummata sammuu qabnu uummata si guddisuudhaaf hin deemne yoo ajjalas jedha si galtee shaalloo uummata sammuu hin qabne kanaafi uummanni keenya please shaalloo sappoortii godha jala seenaa sheerii isin kadhate malee mallaqa isin hin kadhanne naa kenna mallaqa YouTube fillee dalagataan jiru ittiin. YouTube fillee dalagataan jiru biyya bilbilee si dhiyeessee sagaleedhaan si dhiyeessee kun kana jedhee yoo si dhiyeessu sheerii naa godha jedhee ganaa isin kadhata. Aboo uummata keenya yoom anama bishaalloo kiyya maal akka ta'e si tuffachuurra uf tuffachuu na wayyaa nama. Wallaahi dhugaa sitti dubbadha shaalloo kiyya. Sa'aatii 24 nu dalagaa jirta. Yoo qotiyyoo abbaan gaafa cabsu ormee jaballeessa. Kanaaf qeerroon Arsii Bahaa sochii gaarii godhaa jiranii shaalloo kiyya dhiifama immoo kasi gaafa dhadhan dhufa jedhee ture yoo sibira natti hin tolle borullee boqonnaa waan qabuufi yookaan inshallah boru ganama yookaan tikeetii kutee dhufa tikeetiin birrima kudhanii yeroo kudhanii gara kan kee dhufe wajjin boru ooluu ni dandeenya jechuudha ganama yoo ka'e jechuudha. Innaa waan kana chaansii nama biraatiif kenni galatoom shaalloo kiyya waan gaariirra jirtaatti kufi. Anammoo sa'aatii 24 si jala kun moobaayilii ilaali. Kompiitara akkasiin haasa'u moobaayilii inni gizee 50 moo akkana sheer godha. Dirqama narra jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya narraa baradha. Kanaan shaalloo sheer godha. Kabiraatti qammatti haasa'u kanaan sheer godha. Sheeriin godhaa fi waan biraa mallaqa isin kadhataa hin jiru mucaan kun sa'aatii 20 laaganaan isa gogee mataan isa madaa'e wallaahi dhugaa isinitti dubbadha. Sheer godhaa fi isin jira galatoom shaalloo kiyya. Thank you. Fadho warri. Yaa'u galatoom thank you so much my brother Dr. Hurri sinjira galatoomi. Ani shalloon gadaa ofii YouTube dantaa keessaniif iyyitaa yoo waan jettu taate YouTube dhaaf miti. Dhiinni kiyya dhiiga YouTube dhiiga lafee dhiigaa caaluu YouTube nyaadhaan birriin isaan naa galtu jaanjamaa seentu. Jaanjamitti haa seentu galeen dhiiga ilmaan oromoo. Dhiiga jawaariitiin adda jawaar bari diin harka diinaa jira bakka lampaati. Dhiiga jaraatiin YouTube ni nyaata. Dhiiga jaraatiin daldala. Gabbayee sabaa yoo dalaga dhugaa danfadha malee. Adda jawaar bari kan du'ee dhabame san fuul takkatti haa caalu san isa abdii beekta. Kan abdii malee taa'aa jirti barjara. Sa'aatii amma nurra jirru kana maalirra akka jiru hin beeknu. Sa'aatii amma nu haasa'arru kan maalirra akka jiru hin beekta hin beektu. Yoo namni waa maxxansiise jala argatte malee beekta hin beektu. Sa'aatii amma waliin haasa'arru kan waan irra jiru hin beektu. Kan du'e garuu ni beekta. Jaraa beekuu hin dandeenyu. Rakkoo jarri keessa, gadadaa jarri keessa, hidhaa jarri keessa. Beela jarri keessa, dheebuu jarri keessa, dukkana jarri keessa, qorra jarri keessa. Wanna jarri irra ciisaa, wanna jarri dhugu, asi udaanta, asi fincoofta. Hin beektu jechuudha. Kanaaf uggurri kun itti fuufuu qaba jechuudha. Itti fuufuu qaba uggurri. Noorii koomishinarii. Noorii walitti hin qabnuudha dhiifama na ofolchi. Facebook kiyya tariitii bayiitii fooloo godhii kee deebisiif erga. Falmata siifis erguu hin dandeenye. Nuura erguu hin dandeenye na ofolchisan jedha. Kanaaf midhaan qoraasuma dhiiraatiif afaan hin jenne malee midhaan diinni abbaa kiyya ajjeeses manadhaan seenidha. Kana yoo ni tenne Oromoo adda achi tenne nu asitti haala dhoofne harka dhoofne. Diinni nagarre. Udaanii fincaan bakka tokkotti bara.
Mana hin caanetti isin kabajamtu bara. Kasiraasu ala jiraate ati nagan gaafannetu sigaaraa dhugee akkana sitti tolna godha. Miidiyaan kan keetii fi qeerroon kan kee meeqa garaa cufaaru si haa baasu siin jedha bara. Agartee mi jaallan biyya galte waan jarri haasaa jiru. Argaarta. Jara ganama sii fidaa jechuudha. Boru dhimma tokkoon qabadhee isin dhufa ganama jechuudha. Kana waan kana ture jechuudha. Falmata siif erguu hin dandeenye tariiti bayiiti feesbuuka kiyya keessumaa bayii ka'iiti deebisii erga. Keessumaa bayii ka'ii deebisii ergaa rakkoon hin jiru. Keessumaa bayii ka'iiti deebii. Kunoo warra qabu nama ergaa jiru. Si ergee jira. Fudhachuu hin dandeenye. Tariiti yoo invaayitii kanaan dura seentee haasoftee hin beekne viidiyoo buletu sii dhufa isiisan gadi dhaye. Isiisan gadi dhaye hin milkoomne. Halo. Hello. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam inni dhagaa itti fuuf. Yaada moo gaafii qabdi? Yaada hedduu sin dhaggeeffanne beektaa amma seenuu kooti. Maalirraa akka dubbattullee hin beekne mee mata duree keetirraa xiqqoorraa sosoorra naa baate achirraan itti fufa. Baay'ee deemnee ragaa. Baay'ee deemnee jirra. Amalumaan horachuudha. Baay'ee deemnee nama amalumaan horachuudha. Rakkoon hin jiru siif ibsa. Dhaloota qubeedha. Anis qeerruma kanaaf falmachaa jirra. Qeerruma kanaaf iyyaa jirra. Sirrifachiisuu jechuun barbaadeeti. Uggurri kun mee akka qeerroo tokkootitti erga Jawaar Faatii mana hidhaa seenanii ergaa Haacaaluun du'e jechuun walumaa galatti guyyaa 4 labsamee jira jechuudha. Uggurri geejjibaa kun. Itti hafuufuu jettamoo haa dhaabbatuu jetta akka qeerroo tokkootitti kanumarraa dubbachaa jirra. Yaada kee duratti hin dhageenye yaada kee amma ati naa kennitirraa yoon ka'u kuni maal seeta Oromoon yeroo kamuyyuu uggurri marsaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa jennee deemuu qofa osoo hin taane yeroo kamuyyuu itti fufuu qabaa jedhan akka nama dhuunfaa tokkotti uggura haa jedhamu malee seeraan miidiyaa irratti haa dubbatamu malee Oromiyaa keessa guyyaa kamuyyuu qeerroon ol galtee raftee hin beektu gara fuuldurallee ol galanii uggura bichaa labsii bichaa eeggachuu hin qaban jechuudha. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, wanni isaan marsaa eeggatanii guyyoota godhatanii guyyoota saniif gabbaanii deebanii ol deebaniif hin jiru jechuudha. Haga waan barbaanne sana argannutti, haga galma barbaanne sana geenyutti Oromoon manatti ol deebi'uu hin qabu. Gadi bahee falmachuu qaba kana caalaa. Oromoon ajjeefamaa jira, sabni biraa bakka biraatitti filannoo gaggeeffataa jira. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo jabaatee falmachuu qaba. Malee wanni uggura marsaa shanaffaa yookaan marsaa arfaffaa jedhanii uggura sana ol deebinee manatti ganaa marsaan biraa dhufutti eenyuuf hin qabnu jechuudha. Tole jaala kiyya bilbila kanarratti naa bilbilta jechuudha booda laayikaa irratti naa bilbile namatu sii bilbiluu jedhaa jira naa bilbile asirratti jechuun barbaadeeti itti fuufeeti yaate laayikaa irratti naa bilbilta oggoonni irraa bahe okkee anatu sii bilbila tole itti fuufe. Tole galatoomii innaa kanaaf uummanni Oromoo wanti inni eeggatu hin jiru. Hooggantoonni isaa irraa hidhaman dhiiraaf dubartiin bakka maratti du'aa jira. Dubartoonni teenya gudeedamaa jiru. Wantoonni kanan jedhamne uummata Oromootu irra gahaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo wanti irraa hafe kana malee mootummaa wayyaan illee TPLF illee hanga dhaqqabnetti kana nurraan hin geenye jechuudha. Kuni ka dargiyyuu daraniiti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wanti marsaa eeggatuuf hin qabu. Marsaan kana Finfinnee irraa xumurree jirra injifannoon ol gallee ol deebinee teenne jechuun wanti itti kennuudha mootummaa kanaadhaaf. Mootummaa kana cichee itti fufuu qabna jechuudha. Falmachuu qabna. Falmaa keenya jabeessuu qabna malee wanti manatti ol deebinee marsaa biraa eegganna jennuuf hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo jabaatee walii galee ijjannoo tokkoon kutaa kam keessafuu ol ka'ee falmachuudha qaba.
wanti nurraa hafe tokko hin jiru jechuudha. Mootummaan kun erga guyyaa qabateeti gaaf tokkicha gaafni dhugaa dubbatee ejjennoo tokkoon gabbee dubbate hin jiru. Har'a waan biraa dubbata, borummoo waan biraa dubbata. Mootummaan ufitti mataa ofiitti namni mataa ofitti amane biyya takka bulchuu danda'a. Mana keetu manuma kee ka bulchuu dandeetti yoo ofii ejjennoo qabaatte yoo ofitti amantummaa qabaatte mana kee bulchite jechuudha. Mootummaan kun nama biyya bulchu osoo hin ta'in mataa isaatu bulchuu hin danda'u jechuudha. Karoora hin qabu jechuudha. Tarsimoo hin qabu. Mootummaan karoora hin qabne, mootummaan tarsimoo hin qabne yoo akka wanni itti kalallu ta'e ummata Tigraay TPLF maal filannoon Tigraay keessatti hin gaggeeffamu dhaadataa ture jechuudha. Hidhannoo waan qabaniif har'a garuu as deebi'ee ani maaksii ergaaf malee ummata Tigraay taabileeta tokko isaaniif erga malee xiyyitii tokko rasaasa tokko isaaniitiin ergu isaaniitiin tokko sun barbaadu. Maaliif hidhannoo waan qabaniif jechuudha. Abiyyi sodaattuudha, kijibduudha. Militarii jedhee of dhaada malee namni militarii keessa uffata militarii uffatee qofaaf miti. Reediyoo baadhataa ture tashakkaamii nabbara. Likkii isaa beekna jechuudha. Militarii keessas hin beekne maal akka taate jechuudha militariin. Kanaaf uummata Oromootitti asiin rasaasan uummata Oromoo gudeechisaa uummata Oromoo fixaa TPLF masaaraa hidhannoo waan qabaniif koottuu yoo barbaaddeen uummata Oromoo miskiina harka qullaa dhaadannoo dhageessisu harka qullaa dubartoota teenne gabbaatee mormattu fixa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wanti nurraa hafe tokko hin jiru jechuudha. Salphinni bara kana keessa nutti dhufe salphinni bara mootummaa Abiyyi keessa mootummaa Bilisiginnaa kana keessa nutti dhufe nurra ga'ee beeku hin jiru jechuudha. Kana caalaa daangaan nu qabnu wanni Abiyyi ammaa achi Abiyyi irraa nu eeggannu tokko hin jiru jechuudha. Haga hooggantoonni teenne banitti dursa haga hooggantoonni teenne banitti falmachuudha qabna. Hooggantoonni teenne baanii tuyyuu dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Galmi keenya Oromiyaa bilisa taate Oromiyaa bilisa taate kan nu bilisoomsu jechuudha. Hanga akka Tigraay kanatti walaba baanee Oromiyaa walaba taate jaarannutti wanti qabsoon marsaa kanaa dhume ol deebinee teenne jennuuf tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan kuni mootummaa dabeessa mootummaa sodaattudha. Baajata hin qabu wanta hojjettoota isaa itti kafaleeti wanni jedhu hin qabu jechuudha. Yoo ejjennoo kanaan jabaannee uummanni Oromoo qeerroon keenya qarreen keenya haadholiin keenya abbootiin keenya jabaannee wal faana afaan tokkoon gabbaanee kan mormannu taate mootummaan kuni mootummaan Abiyyi mootummaa dhaaba hin qabne. Mootummaan hiddi isaa jalaa ciccitee kufe jechuudha. Fakkeessee gubbarraa as bahee waan argaa isaa malee baajata kafaluun qabu warra jechuudha. Qullaadha baankiin isaa. Kanaaf jabaannee afaan tokko taanee falmachuudha qabna. Qeerroo biyya keessatiif akka nama warri biyyoota alaa jirtan warroonni uummata qeerroo biyya keessaa kana gargaaruudha qabna jechuudha. Jajjabeessuudha qabna. Yaadanis ta'e mallaqaan qeerroon biyya keessaa rakkatanii bosona bulanii waan nyaatan dhabaniiti karaa kana cufan jechuudha. Kanaaf bira dhaabachuu qabna jechuudha. Wanta qabnu namti kamuu wal bira dhaabachuu qabna. Biyya keessas taane qeerroo kana haadha abbaanis maatiin illee ollaan illee Oromoof falmatti malee Oromiyaaf falmatti malee dhuunfaa mataa kiyya ofiitiif miti jechuudha. Namni kamuu Oromiyaaf malee dhuunfaa mataa isaatiif miti. Kanaaf warroonni humna poolisii humna makalaakaa dhaaba bilisiginnaa kana keessa jirtan. Ani ergaan isin dabarsu hiriyoonni kiyya hedduunis warroonni wal beeynu qaamanis rabbii jedhaati uummata keessa irratti hin tokkosina. Barnoota fudhadhaa ijoollee Tigraay irraa barnoota fudhadhaa uummata Tigraay irraa barnoota fudhadhaa isin jechuu barbaada. Maaliif saba isaan irratti hin tokkofnu jedhanii hidhannoo isaanii saba isaan irratti hin deefnanii mootummaa gabroonfataa kana ofirraa dhoorgan jechuudha. Ofirraa qolatanii har'a filannoo dimokiraatawaa filachaa jiran jechuudha. Nuti kan fixaa jiru sabuma Oromoo keessaa dhalatee damoozaaf yeroodhaaf jechuun damoozaaf jettee saba kee ajjeesuun mootummaan kun hin kufa. Uummanni kun immoo idime zalaalam wajjin itti fufta jechuudha. Wajjin jiraatta. Kanaaf uummata keetti irratti masaaraan ol hin qabin, xiyyiitiin hin tokkosin, uummata kee hin fixin. Yoo waan taatu dhabde daasbooraan biyya alaa jiru gargaaruu danda'a jechuudha. Isin gargaaruu danda'a. Waan nyaattan dhabdan militariin keenya uummanni Oromoo qeerroon Oromoo militarii keessa jirtan uummata keenya irratti hin tokkosina. Hadaraa wannan isinidhaan uummata keenya uummata kana hojii jiraattan uummata kana fixxanii eessatti hafu waddan. Kama argaa jirtan jechuudha. Tokko tokkoon mootummaan Abiyyi kun mootummaan hafxanyaati. Tokko tokkoon boru militarii kanallee fixuuf deema. Har'a uummata miskiina waa harkaa hin qabne masaaraa hin qabne ajjeesa malee boru sillee gaafa waan ta'u dhabe sitti sas deebi'uun nafa jechuudha. Osoo kabaratamu ta'e uummanni Oromoo ammallee abdii mootummaa bilisiginnaa kanarraa mootummaa Dr. Abiyyi kanarraa abdii hin muratin ammallee abdii irraa murachuu qabna jechuudha. Maaliif fakkeenyuma fudhanne lammaa har'a aangootti isa fidee isaaf dabarsee kenne.
Tole ofirraa tariitii ari'e jechuudha. namoota hedduutu ergachaa jira. Yaada kee osoo gaggabaabsitee mata duree qofarraa dubbatte jaala kee siin jedha. Mee yaada dhumaa maal qabda? Tole galatoomee yaada dhumaa akkuma duratti jedhee ejjannoon wanti kana jabaanneetiin itti fufuu qabna ol deebi'uu hin qabnu murteen keenya kana ta'uu qaba jechuudha. Maal arganne ol deebina marsaa kana jennee dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Marsaa biraa eeggachuu hin qabnu. Qeerroon marsaa kamuyyuu ofii wanti jedha malee yookaan biyya alaatirraa ajaja biraa fudhateetii miti. Qeerroon ofii wal ajaja ofiif wal kakaasa ofiif ejjannoo kanallee marsaa kana goona jedhanii pilaanii baafatan malee namni biyya alaatirraa namoonni tokko tokko waan biyya alaatirraa namni waan kana godhi qeerroo waan kana karooraa fi tarsimoo baasuuf itti fakkaata. Kuni tarsimoo biyyuma keessaa ba'a qeerromarraa ba'a. Qeerroon keenya ammallee jabaanni isin bira jirra jabaadhaa itti fufaa isin waliin jirra jabaadhaa isin jedhaanii galatoomii ulfaadha. Gaafa galatoomatis. Yaada nuraattee fi galatoomii yeroo dheeraaf kennee fi maamila haarawaa yeroo jalqabaatiif gara kiyya dhufaa rifachiisuu hin qabu. Osoo biyya jiraate tariitii carraan isa mudatu waan akkamiiti laata? Anas isas kan jedhu haalumaan simadhee geggeessan jechuudha. Kanaaf eenyutu na ergedhaan jira. Warri yaada qabdu daqiiqaa sadi qofa isin kenneessa. Dheeris daqiiqaa sadi qofa osuma isin ergin sitti daqiiqaa sadi isin ergaa jechuudha. Mootii girrisaa kooseenime. Carraa kee hin qabdu. Koolleeshinii keeti. Aloo, Haaloo ni dhaga'ama. akkamii ni gaamii? Nagaadha. Rabbiin galanne haa ga'udha. Yaada moo gaaffii qabda obboleetti teen? Yaadan qabaa waa'ee uggura geejjibaa kanarratti itti fufuu qaba moo kan jedhu jechuudha. Mata dureen keellee akkas ture. Dhugaadha. Kanaaf ani akka nama tokkootti itti fufuu qaba uggurri kun beektaa. Yeroo hunda namni keenya gadi yaa'eetiin rakkoon irra dhaqqabaa waan ta'eef osoo itti dabalame mootummaa kanallee dadhabsiisuu danda'a waan ta'eef immoo beektaa namni guyyaa 5 guyyaa 4 namni harka siif kennatu hin jiru. Kanaaf biyaansi osoo guyyaa 5 illee itti dabalame baay'ee natti tola. Immoo uummanni Oromoo illee reefi ganaa dammaqaa jira beektaa uggurri marsaa 4ffaa kun hedduu dammaqina qabaa akka kan duraa irra beektaa. Dhugaadha. Kanaafuu uummanni keenya ganaa reefi dammaqaa jira waa kan hin hubatinis amma hubachaa jira waan ta'eef itti fufee kara biraallee yaadadaan itti dammaqaa deema waan ta'eef wal fakkaateetiin uummanni keenya kan duraan qabsoo kanatti hin dabalamin illee itti dabalamaa deema waan ta'eef osoo itti fufee baay'ee gaariidha. Uummata Oromoo kanallee hedduu gaariidha jedhee yaada hayyoonni keenya warri biyya alaa fi biyya keessaa waan kanarratti hojjechaa jiran osoo itti dabalanii hedduu natti tola. Tole galatoomi yaada nuu laatteef gaaffii biraa yookiin yaada biraa waan ittiin xumurattu qabdaa tariiti biyya namaa teettee biyya arabaa jirtu natti fakkaattee dachee isheerra mee tariiti yoo qabaatte itti fuufii siin jedha daqiiqaa lamaa siif dabala. Maasi fakkaate uummanni keenya yeroo ammaa kana biyya keessaa sabaaf sablammiin addaan qoodaa kaanii baankii kaanii immootu maaskii kaanii immoo taankii itti ergan uummata Oromoo taankii itti ergani. Sababa kanarra kan ka'e jabaatee uummanni keenya kan dur daran uf baree itti jabaateetiin qabsoo isaa fuulduratti oofuu qaban jedha. Gaafin kiyyallee yaa uummata keenya warra taa'aa jiru jechuun warra yeroo ammaa kana taa'eetiin qabsoo uummata Oromoo ilaalaa jiru kana maaliif teessanii walirratti ilaaltanii yoo rakkoon isinirra jiraatellee rakkoon
akkuma isinirra jiru warra amma falmachaa jiru kanarrallee jira. Isin qofaa miti. Kutaa Oromoo hunda keessa rakkinna jira yeroo ammaa kana. Isin warri amma taa'aa jirtanis dammaqaa hin taa'inaa rakkoon Harargee keessa jiru gaafa Harargee cabse kara keessan dhufuun hin oolu. Bakka takka cabsee bakka takkatti tara. Kanaaf kan har'a sikkoo mandoorra jiru gaafa sikkoo mandoon cabsee kara kutaa biraa dabruu danda'a. Wanni dhumaa jirtaniif amantii keessaniif osoo hin ta'in yookiin waan biraa osoo hin ta'in Oromummaa keessan qofaaf dhumaa jirtanii maaliif hin falmannee Oromoon Harargee yoo dhumu maaliif teessanii ilaaltan Oromoo sikkoo mandoo hoo dhumu maaliif teessanii ilaaltan hundi keessan walii galaatii kan dhumaa jiru kuni qaama keetii gaafa Harargeen dhumu si haa dhukkubuu gaafa uummanni biraa ganda biraatii dhumu si haa dhukkubuu kutaan adda qoodamtan malee isin ilmaan abbaa tokkooti ka'aa wal qarqaaraa wal waliin dhaabbadhaatii itti fufaa ilma keessanis si dhaabaafadhaa mirga keessan falmadhaa mirga keessan kabachiisaan jedhaani. Tole galatoomii horii bulee leevan isheen jedha qarree jajjabaadhuuti jabaachuu qabna idduma jirru jajjabaachuu qabna jajjabaadhu ulfaadhu isheen jedha. Hayyee galatoomii shaaloo kenna waan gaarii dalaguu jirtaa jabaadhu ishii. Tole inshaallah galatoom. Jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Qarreen teennis biyya Arabaa teettis harka tokkoon hojii hojjeta. Harka tokkoon aayifoona gurra ofiitti suuqatte diinagdee horii qabdu qarqaarsa. Horii qabdus keessa baaftee usuujiin isin geen maatii bira daladdu san irraa fuutee uummata bira dhaabbattee ammallee qabsoollee itti fufaa jirtee. Kunillee galatoomfamuu qabaa jechuudha. Yookiin kan galatoomfamuu qabu qabaa jechuudha kunis. Waa hundaanuu dalagaan. Nur share kun dandeenye Facebook ye bai follow kun to da share da an zama share da Nura ani maqaan arabaa kun naan qabatamu bar maqaan nurra arabaa kun naan qabatamu Nura alam share ge dagaru kun shirike tole السلام عليكم. وعليكم السلام يا هذا مقافي قبدا هذا كبر. اتفوف دقيقة صديق قبدا يعني أنا كابو ما سفكاتي نوتي أمني أورومو بور شوفاني galun faayidaa takka illee hin qabu uummataaf. Maal siin jedhe fakkaate ka qawwee qabu qawwee ofiitiin gabba'ee mootummaan kun namni dimokiraasii yookaan wannoo beeku hin jiru dimokiraasii beeku hin jiru gabbaanii caccabsanii waan silaa godhanii uummata biraa laali'ate uummata turkii fakkeenyaaf hin beektaa miti bara meeqa namni 5,000 dhabe nummoo nama 5,000 takka takkaan du'aa jirra kun du'aati waan nurraan oolle gizee takkatti gadi ba'anii walii galanii kutaa hundaayyuu otoo waliin qoqqoonne karaa cufuun itti fufee osoo gizee takkaan hoo jedhanii itti duudanii uummanni Oromoo waan barbaade godhata. Garuu du'iinsi takka takkaan du'an kun bu'aa nu illee hin qabu uummatallee miidhaa guddaa nurraan geessa Oromoo nu ijjeessisaa siin jedha kana yaanni kiyyaa. Kanaafuu kanarratti qeerroo biyyaatiif waliigala tarsiimoo walii baasa adeemsa arra cufanii manatti galuu miti itti fufuu qaba haga dhumaatitti haga hayyoonni kenna hiikamanitti haga jawaarfaa hiikamanitti kana siin jedha galatoom. Jabaadhu yaada gaarii. Tole galatoomi siin jedha annaaf ergidha. Nuuri kana si erguu hin dandeenye yoom laata bilisummaan Oromoodhaa kan jettu si ergee jira. Achirraan itti aanseetiin si erga gabii siif erga siifis naaf obsi. Daqiiqaa 3 qofa. Yoom laata bilisummaan Oromoodhaa kan jettu si ergee jira.
Tariitii koonnekshinii keetiidha. Akkasumaan itti gadi deemaadhaa siif erga. Haala qarree tana si erga. Koonnekshiniin keetii sadha fudhatanii jiru. Dagana gaan dhufte. Hello. Yeroo ishee gaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Hin rafne. Arrafu marra fetteeti. Tole yaada moo gaaffii qabda waan haasaa jirru argaa jirta. Mee akka qarree takkaatu yaada kee gadi lakkifii. Yaada qaba. Warra Tigraayin baga gammaddan jedhanii እንኳን ደስ አላቸው ለትግራይ ህዝብ በሙሉ jedhanii afaan amaariffaatiin dhaga'anii waan ta'eef dhiifama. Inni lammataa immoo uummata Tigraay irraa waa hedduu baranna natti fakkaata uummanni Oromoo jechuudha. Nutis warra kana caalla turreeyyuu isaan caalaa silaa laali. Uummanni kun mootummaa ta'ee mootummaan isaanii ka ijaare. Isa lammataa hoo nama isaanii ka hin kenninu jedhee of keessaa qabate. Kenna hoo maal hojjetaa jira baasee nu gurgurataa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf uummanni kenna uummata kenna jenna malee kennaa miti. Uummata jiraachuuf jecha maqaa ofii gurguratee Gabrasillaasee irraa uummata maqaa Oromoo baafate jechuudha uummanni kun. Haga abba sadii maqaan Oromoodha abba afuraffaan Amaara. Abba Amaara jechuudha abba sadaffaaf arfaffaa irraa yoo gad lakkoofte Amaaraa haga abba sadii Oromoodha. Uummata maqaa ofii gurgurateetu iyyuu nutti galee maqaa Oromummaatiin achirra taa'ee saba keenya gurguraa jira. Uummanni kun itti dammaquu qabna immoo bakka jirru uummata kana itti dammaquu qaba. Isa lammataa karaan akkuma nu jenne dheengadda illee jennee turre waan kana laabsi. Har'a cufaadhaa boru banaadhaa jennee turre. Nu ijoolleen teenya maaf dhumti? Garaa beelaatiin garaa ofii hidhattee manaayyuu nyaattee hiyyaatu maaf dhumti torbeerraa torbetti maaliif gayyaa'aa cufaa? Har'a immoo boru fiftaan immoo banaa maaliif tapha daa'imaa taphatan? Mootummaan gowwaadha. Gaaza fidatee guuttateetiin hin kaatu. Torbaan achi fayyadamu san boodan banu. Maaliif fixan? Har'a odoo akka Harargee fixaa jiran Arsii irra naatiin cinqanii. Awaashi odoo cinqite, Shawaan odoo cinqite. Gosa 11 dhiisiiti Arsiin bahaa irra naan odoo cinqite dakaan warri baatuu cinqee. Mootummaan kun Jawaariin odoo Arsimmaan irra garagalee hin baasa guyyaa takka keessatti. Uummata keenya turafi. Hin rafanii uummanni keenya sirriitti rafaa jira ammallee. Wanti kun immoo deemee jechaarra jedhamee yoo dhageettee jiraatte amarri waan jette dhageettee Finfinneen haa kutamtuu jette miidiyaa irratti. Miidiyaa isaaniitii irratti. Miidiyaa Itoophiyaati irratti. Finfinnee maayyuu barfalmaa jirani haa kutamtuu iyyuu jedhanii haa baatu adda. Siqanii mana dhufaa jirti jarri tun akka wanta akka taphaatitti ilaalanitti dhugaa tayaa jira yaa Oromooti. Wanta kana qalbii ilaalaa jirtaniimi dhugaa tayaa jirti wanti qalbiidhaan miidiyaan odeessu kun immoo dhugaa tayaa jira nurratti. Ilmaan teenya fixaa jiranii dhugaa waan jedhee dubbadhu shaalloo hin qabu beektee ani baay'ee har'a dhugaa baay'ee ofitti gadde. Tigraay filannoo isa filattee Oromoon hoggaa meeqa dalagaa keessa jirtu. Har'a ilmaan isii dhumuudhaaf baay'ee tokko gadde. Walla namni gariin gammadee Tigraay baga gammaddan jedhaami ofitti gadde duuba dur kennaa laalee jechuudha. Mallas nu sobaa ture. Mareete Oromiyaa noo jedhee mangisti yesbinoo amnatee gilli noo jedhaa ture beektee malaan nutti fayyadamanii nu bazabbazaa turan. Waan keenya biyyee mara fe'atanii galchataa turan. Jarri har'a adda baatee laali qabeenya keenya dhaabamtee filannoo filatte akka gaarii. Har'a nuuf jarri hoo fira waliin diina biraattu nutti bayaa jira. Diinni kunillee boru sanuma nutti deebisaa. Namtichi kun dhiiga ilmaan Oromoo irra taphachuu keessa taree katamaa keessa akka qeerroo dardara reef galchaa jirtu safaaxaa deemee surprise jedha laal surprise dhiiga ilmoota Oromoo ta'e namaaf hin dhabu surprise dhiiga ilmaan ta'ennaati dhiiga obboleeyyan ta'ennaati tuffi hagam geettu kun magaalaa keessa deemee surprise garuu dalagaan isaatu kana odoo utuu fi gurguratee isa baasa tureeyyuu namticha mootummaa jedhanii jirre kun mootummaadha mootummaa miti mootummaa kana mootummaadha jedhan malee mootummaa hin qabdu Oromoon immoo yeroo tana yoo hin dammaqin yoomuu hin dammaqu ilmaan tuulamaa gara loltulleen qabdi gara loltulleen dhabdi. Ilmaan tuulamaa hin jirtu. Amaaraan haguuggamtee jirti.
wixxisuu hin dandeettu. Laal ani amma ollaa kiyya Oromoo ta'uu beeka malee ollaan kiyya sun Oromoo Amaara ta'u Oromummaa ofii hin beekne jira wallahi dhugaa na kimi jette nama wayii asitti argee biyya kanatti gaafadhee Amaara annaan jedhe abba lama gaafadhee abba sadaffaa warfaffaa gaafadhee nutti akka galu sitti immoo Booranaaf Ambeentutti gal akaakiyyeedhaan isaa kona Amaara ofiin jedha laal Finfinnee guddata dhalata Finfinnee gandaan jiraadhu kana keessa jiraata. Ati bar Oromoo qulqulluudha akkamitti jennaan hin beeku natti nimne ofii dachente nama akkanaaf atu jira. Isa qeerroo teennaa hin baninaa jennaan wanti dhufe haa dhufu warri ala jirullee banaa haa jedhu qabsoo ofii ittaafuuf kadhumaa jiru isaanii waan ta'eef warri OMN irra dalagan. Qeerroo har'a cufaa baru banaa akka hin jenneen yoo ofii warteen isaanii achi keessa jiraate beela'e haa dhumu akka ijoolleen dhumtutti Finfinnee keessa jiraate jechuudha. Guyyaa sadiif dhume haa dhumu haa dhumu. Duuti biyyaan hojii salphinaan qabdu kan maal kennallee dhumaatu Harargee amma fixanii shi yoo bakka tokko ka'anii poolisa kana harkaa bittinneessanii mootummaa kana hin jedhin gosa tokko irratti xiyyeeffatanii fixanii amma Harargee irraan dhaabbatu achi keessaa yoo bakka hundaa ka'an hoo walii gad bittinneessa waan ta'eef tokko irratti hin xiyyeeffatu. Ilmaan Oromoo ta'ala jirtan hayyoonni keenya ka'ala jirtan waa tokko irratti hubadhaa walii gala afaan takkaan dubbadhaa waliin bittinneessina. Akka hin banamne karaan haa dhumnu akkana dhumuu wayya dhumaatuma jirra siin jedha isa kana irratti warroota OMN illee nu gaafadha bilbilaa akka karaan hin banamne qeerroo biyyaallee gaafadhaati akka hin banamne nu godha isiniin jedha dhaamsi an dhaamadhu kanuma tokko haa taanu salphinne ilmaan Oromoo isa dhumaa har'aa arginu Tigraay irratti ilaala otoo qabeenya qabnu otoo hayyuu qabnu otoo beekaa qabnu salphannee har'a namaa gadi oollee Tigraayin kaleessa qabeenya Oromootiin dhaabatte har'a filannoo filatti. Sariin teenya gurguramtee kun achi jirti. Kanaa jechuu barbaada. Ilmaan Oromootiif kanuma dhaama. Tokko haa taanu haa dammaqnu. Isuma kana dhaama. Tole galatoomi. Obboleettii teenya siin jedha galatoom galata guddaa qabda. Tole nama tokko irraa fuudhee ganamatti hin deebinee dubbannaa. Anis xiqqoo argaa jirta fuulli kiyyaayyuu ragaadha. Xiqqoo siisu boqadhee. Boqadhee godhu suuraa fi sa'aat akkas taatu lamaa taatu saduu taatu suuraa fi jechuun barbaade fuulli kiyyaa ragaadha. Kanaaf na uffachaa isiniin jira carraa nama tokko daqiiqaa sadi qofa osuma seensisa daqiiqaa sadi siif kennaa kanaan booda anis lafoo jedha jechuudha. Wal beekuu irra walii beekuutu caalaa jechuudha. Obbo Muhammad isinii ergaa qo'e isinii ergee nama tokko ergee jira nama kana yoo fudhate yoo fudhannee isinii ergee irraa ba'a jechuudhaanis. Tariitii koondishinii ta'uu danda'a laata? Baga nagaan dhuftan. Nagaa jirtu akkam jirtu fayyaa? Nagaa naa jiraatu qaroo hayyuu sabaadha. Akkam jirtan mee? Nagaa. Nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Na dura baay'ee deemteerta. Rakkoon hin jiru beekaatumaan isinirra maraa hin jira waan biraatiif mee yaada keessanii imala gara haala biyyaa Oromiyaadha. Isin wanti gaafannullee hin jiru. Isin gameessa dubbiiti, gameessa abbaa siyaasaadha. Dhimma keessan jechuudha. Mee waan kanatti akkamitti akka ilaaltan ofuma keessanii gaafii isin dhiyeessuun hin danda'u jechuun barbaadeeti. Yaa akka walii galaatitti haalli deemamaa jiru marsaan arfaffaa kun baay'ee gaarii. Kun itti fufamuu qaba haaluma amma mucayyoon ibsite kanaan
itti fufameet kana gabroonfataa ofirraa kuffisuun dirqama. Tuqaa dhiisuun kun baay'ee gaarii waan hin taaneef itti haa fufamu kan jedhu yaadan qaba. Galatooma arsitti Oromoodhaa yeroo biraa carraa naaf kenni siif kenna tole. Ayyee. Akka waliigalaatitti ka biyya ficcisiisaa jiruuf ka fixaa jiru Abiyyi. Dhugaadha. Abiyyi akkaataa heera mootummaa keewwata 74 muummeen ministeera hoogganaa humna waraanaati. Dhugaadha. Kana keessaa inni waraana keessaa bahee gulantaa isaallee kan argaa jirtanii waan uumamaa ajjeeseen arganne. Dhugaadha. Kanaaf akka uummata Oromoo tuffatee uummata Oromoo ofitti uffatatee takka fixaa jiru kun ragaa ofitti baheera. Dhugaadha. Kanaaf uummanni Oromoo isa ofirraa kuffisuu qaba. Keewwata 39 tokkoon mataa ofiitiin of bulchuu qaba. Akka Tigraay kana Tigraayin caaluu qaba malee Tigraayin akka fakkii fudhachuun hin barbaachisu. Tigraayin harka qullaa ofirraa galchee kana ofirraa qalchuu wanti sadaqqasu tokko waan hin jirreef uummanni Oromoo wal qabatee tokko ta'ee ofirraa kuffisuu qaba. Kan jedhu yaadan qaba galatoomi. Dadhabdeerta baay'ee naasuun barbaachisu. Tole ulfaadhaa galatooma. Wal beeku roolii beekutu caala. Keessa qabeessa dubbiiti isaan abbaa amma asirra dubbatan kuni abbaa alangaa Oromiyaadhaa kan biyyaa kan turanidha. Asumaan baruu qabdan jechuun barbaadeeti. Nama akkanaa kana qabnaa jechuudha hayyuu kana. Maaliif kanatu dadhabeera malee silaa gaafii hedduu filannoo haala Tigraay kanatti guyyaa boruu isaa wajjin qabadhee isin dhufa. Haala deddeebisamu karaa sirrii malee geggeeffamee kan jedhu isaa wajjin qabadhee isin dhufa jechuudha. Caalii tareetii harka takka sibiilaadhee hammasii fi isootti fuufte gaariin ture. Caalii kootti feenitii haasayeeti. Kan ammasii waan biraa dalagadha ati haasaye. Achi booda deemaa nama cufaa jechuudha. Adumaa ba'a. Koonnishiniin qabdu tadha maal taate? Aloo, assalamualaikum. Waalaikum salaam. Koonnishiniin kee dalagu godha maali? Nagaami? Adda kama biyya Oromiyaa san ta'uun ol fakkaata. Tole yaada moo gaafii qabda itti fuufime. Yaadan qaba ajaa'iba makaan kee ati dubbii matirraa dubbataatti wal ilaalchisee yaada qaba. Yaadni kiyya kama kan keetii wal qabate waa'ee malabsii qeerroo kana kaleellee irraa ol baheetiin akka saree maraattee irraa iyyaa ture beektaa. Itti fuufi anamma kunuyyuu kan keetii itti fuufi anagasii waa rafuu waan ituufi hojii manaa wayii qabaa isa hojjedha ati haasa'i daawwattoota hojii. Ciao. Okay. Kanaafi daawwattoota gadaa mannoo shaalloo gadaa jalatti argamtanii yaadni kan koo yaada kan koo yoo isin ibse yaadni kan koo walumaa galatti labsii qeerroon amma labse. Namni sirra bilbileessi jeeqinnaa? Tole itti fuufate. Naannoo dandawala. Yaada labsii amma qeerroon labse kana akka addaan hin cinne warroonni labsiin kun guyyaa shaniitti amma guyyaa shanii borutti jedhanii kana nurraa dhiisuu qabanii ka guyyaa shanii kana labsiin ammoo itti fuufuu qaba. Labsiin kan walirraa hin cinne itti fuufuu qaba. Maaliif humna mootummaa kanaa dadhabsiisaa ka'aatiin achi on nutti hin kaasina. Qeerroo keenya ammoo guyyaa guyyaadhaan irbaata rasaasaa hin godhina. Warri ammoo labsii kana guyyaa shanitti qabdani qeerroon ani guyyaa shan malee hin danda'u jedhee waan takka tana waan isinii deebisin qabu. Qeerroodha humna ta'a. Qeerroo bira dhaabadhaa. Qeerroo hamma jawaar mana hidhaatii bahu hamma mirgi abbaa biyyummaa haga ajjeechaan gudeeddaan dubartii keenyarraa dhaabatee ajjeechaaf ajjeechaan Oromoo irraa dhaabatutti labsiin kun adda cituu hin qabu maal labsii durallee adda cite kan balaa nutti fidaa deeme jechuudha. Labsii kana addaan hin kutina. Qeerroo biyyaa ammoo hin burjaajessina. Qeerroon hadha labsii kana labsitee boru waan irra gayaa hin beektu yoo gaafa galte labsii kana xumurtee gaafa galte boru waan ishee irra gayaa hin beektu. Takka irbaata rasaasaa taati takka ammoo hin hidhamti
waan ishee irra gayaa hin beektu qeerroon. Kana waan ta'eef labsii kana addaan hin kutinaa. Hayyoonni kennallee warri OMN irra baatanii dubbattanis labsii kana itti haa fuufuu jedhaa dubbadhaa malee labsiin kun hamma guyyaa 5 jettanii nurraa hin dubbatinaa. Hin barbaannu nu akka guyyaa 5. Ka qeerroo keenya irbaata bineensaa gootanii hin jiru. Ada qeerroon keenya irbaata bineensaa ta'u jira, irbaata rasaasaa ta'utti jira. Sababa labsii kanaatiin. Qeerroo akka hin dadhabne humna hin taanaaf hin dandeenna kalaasnu hin dandeenna qeerroo keenya. Haa hojjetu qeerroon keenya haa addaan akka labsii kana akka addaan hin cinne haa itti fuufu. Labsii kana qeerroon addaan kutaa torbaan 2 jidduu ta'aa deema. Humna mootummaa ta'u jirtanii yaa jamaa. Haala kanaa yoo itti fuufee jedhe mootummaan kun yegiddi harka kennata. Yegiddi dadhabaa deema yegiddi harka kennata. Malee mootummaa kana gama tokkoon guyyaa 5 dadhabsiiftanii irraa cuftanii ammallee torbaan 2-3 mari'attanii itti nuu deebita. Hamma mari'attan san qeerroo gargaara. Marii isin mari'attan ka maaliiti? Hamma mari'attan qeerroo gargaara. Qeerroo paaworii ta'a humna ta'aafi. Qeerroo bira dhaabadha. Haa itti cimsu, haa itti muddu, haa itti shiddu qabsoo isaa. Haa dadhabsiisu. Hamillee mootummaa kanaa haa gadi cabsu. Haa dadhabu mootummaan dadhabbiinsarra jira. Diinagdeen isaa gadi kufutti jira. Guyyaa 5 kanan maaltu akka deemaa jiru? Qaamni ayyaana kanaan maaltu akka hafaa jiru? Maaltu akka deemaa jiru? Argaa jirtan. Qeerroon tarkaanfii akkam akka fudhataa jiru argaa jirtan. Kana waan ta'eef labsii kana addaan nu jalaa hin kutina. Qeerroo keenya irbaata rasaasaa nu jalaa hin godhina. Tariiti konnishinii keetiin natti fakkaate anis asumaan hojii waan qabuuf gara hojiitti imalaa jira. Kanaaf horaa bulaa galatooma. Caalee tariiti konnishinii keetu rakkoodha. Amma sanis hojii hin qaba. Hojiidhaan xiqqoo jedhee keetiin hirriba rafee yaa'u haga jiru namni ni dalagata. Dhima fiiddaa jechuudha. Caalee mi'eessu deebitee yaada keetti muratte kootti yaada keetti muradhu. Yaada keetti muradhu. Koollekshiina kiyyaa miti bilbilinatu natti dawwale. Warri bilbilaa kun asirra yoo nama argee jedhee beektaa? Bilookii godhi. Abbaa fi maan ta'e. Yaa bilookiidha malee chaansii isaanii kanuma afaan. Soo kana gatii ta'eef yaada kiyyatti yoo deemee jedhe yaada kiyya yoo itti fuufe labsiin kun akka addaan nu jalaa hin cinne labsiin kun kacitu akka hin taane qeerroon keenya adda labsii kana labsee ka'ee gaafa galeetiin labsii kana xumuree gaafa galee jedhe maaltu irra ga takkaa hin hidhamaa takkaa irbaata rasaasaa ta'a hin beekamu. Nu ammoo hamileen keenya gadi dadhabaa deemaa jira. Silaa hamileen namicha kanaa mootummaa kanaa ka gadi cabaa diinagdeen isaa dadhabaa deemu qeerroon keenya gaafa tokko keessaa irbaata rasaasaa ta'ee gaafa qeerroon 2-3 mana hidhaa gal dadhabinsa keenya nu jalaa humni dadhabaa deemaara malee mootummaa jalaa miti. Kanaaf hayyoonni keenya warri labsii kana labsitanii qeerroo kana jala deemaattani addaan hin kutinaa labsiin kun ka addaan hin cinne ka itti fuufu kan mootummaa kana dadhabsiisu ta'uu qaba. Akkamitti adda mootummaa kanaa yaannaanu inni nuunu nyaatu jira akkamitti mootummaa kanaa yaannu isaa yaannee labsii kana addaan kunna qeerroo yoo faaworii taane hoo qeerroo yoo gargaarre hoo qeerroo gargaaraa jedhanii kutaadhaan akka beektanii gargaaraa jedhanii nutti himanii hin gargaaranna qeerroo keenya akka humna godhateetiin akka labsii kan itti fuufeetii itti jabaatu bira dhaabanna. Kana nuun jechuu qabani malee labsiin kun guyyaa 5tti akka hin dhaabanne. Labsiin kun dhaabate taanaa Jawaariin illee kalaas abdii uummanni Oromoo waa takka abdii inni uummata Oromoo abdate hin jiru uummanni Oromoo akka dhumate rabbii inni abdate bicha haa baasu jennee sabbarree deemna. Maal abboo guyyaadhaa inni dhiiga ilmaa Oromoo gabbarra. Guyyaan inni ilmaa Oromoo akka bishaaniitti dhangala'aa deema. Haateettu kalaas qeerroo keenya haateettu lubbuu ofii haa nuu keeyattu lubbuu isaanii haa nuu hafu. Maa guyyaan gadi baamne torbaan 2 torbee tokko hiriira jedhanii qeerroo keenya irbaata rasaasaa godhuun ka dhumate itti dhumate ka hafe labsii kana itti fuufee
yeroo tokko tokko ammoo emotional nama godha warri feesbuuka kanaa ka asirra nama argaa nama dawwalu. Hamma ajjechaan gudeeddaan nurraa dhaabatutti ajjechaan waraanni Oromiyaa keessa labsame haga nurraa kaambitti dacha'utti hamma Jawaar mana hidhaa keessaa bahutti qeerroo an dadhabe hin jenne. Qeerroon mormii isaa ammallee maali beektaa? Hamma Jawaar mana hidhaa bahutti hamma ajjechaan hidhaan nurraa dhaabatutti manatti hin gallu jedhee qeerroo akkana dhaadatu. Yoo ammoo labsii kana ammoo haga guyyaa 5 jedhan. Hirriba gaarii rafee nyaata gaarii bargarii nyaatee quubnee asitti qamma guyyaa 5 qofaa labsamee 5 xumurraan mana galuu qaba. Karaan banamuu qaba jennu kun diqqoo nutti hin dhaga'amu. Isaanuu rooba hin jenne beela hin jenne qorra hin jenne gadi baateetiin dhagaa baattee akkasitti cinqamtee karaa kana cufu jirti. Dhagaa baatteetiin ammoo uduu mootummaan tokko waraanni mootummaa makiinaa manaasanii makiinaa karaa taaksii deemtuun usuu itti gadi jigee makiinaa fuudhaa dhaabattee dhagaa itti darbu jirti. Sodaa tokko malee. Yeroo kana keessa akkamitti qeerroon mana deebi qeerroon guyyaan shambichaan hin ga'a jechuun sheemii guddaa. Kana darbe taanaan labsiin kun darbe taanaan wallaahi akka beektanii qeerroo keenya mana gadi nuu hidhaa hin hidhanna haa gadi teettu. Maal qaraa kafalmataa kutaa lamaan qofaadha. Arsii fi Harargee bichaadha. Kutaa tokko tokko keessaa muraasa reef kaka'aatti. Kun rafaa jira. Uummanni Tuulamaa ka Jawaarii ajjeesises ka Jawaarii Haacaaluu ajjeesises kan Jawaarii hiisises uummata Tuulamaati. Taa'aa jira hirriba gaarii rafuu jira. Gadheen isaanii gannuu baatee gandummaan hojjechuu jirti. Beekaa walirra qabne malee beekaa mataa gadi qabataarra malee beekaa yeroo kana keessa ofii waliin burjaajessinu jennee obsinee liqimsinee gadi taa'arra malee wanta isaan nuun jedhaaran dhaga'uu hin dhabne hin wallaallee. Akka naaftanyaatiin nu laaluu jiran isaanuu garii naaftanyaa ta'anii. Kana keessa ammoo qeerroo ijoodhaan falmataa jirtu manatti nu jalaa hin deebisina. In gargaarra qabeenya yoo asii dalagataa dhabnee jenne biyyaa manatti gurguranneetiin qabeenya biyya qabnitti gurgurannee qeerroodhaaf kenninee haa falmatu. Nu gaafadhaa afaan baqaffadhaa. Kanaafi labsiin qeerroon labse kun akka addaan hin dhaabanne labsiin kun akka addaan hin cinne ka addaan hin cinne. Ka addaan hin cinne ta'uu qaba. Labsiin kun ka walirraan itti fuufamee qeerroo keenya faaworii taanee fi bira dhaabannee labsii kana itti fuufamee labsiin kun hamma ijibbaata hamma qeerroon keenya mana hidhaa gadi nuu bahu Jawaar mana hidhaa bahutti haga duutiniif ajjeechaaf hidhaan ilmaan Oromoo irraa dhaabatutti ka addaan hin cinne ta'uu qaba. Isa kana dhuma godhuu qaban. Maal ummata walaaktaa hanqatanii barka labsii walirraa hin cinne gadi bahee labsatee ummanni walaaktaa ka walirraa hin citin. Ka adda hin citin guyyattii sadiin sanii ka adda hin citin falmatee bilisaanii hayyoota isaanii baafate. Hayyoonni isaanii qixa Jawaarii gaa. Namni lamaan sadii isaanii tokkicha Jawaarii hin gahu ka isaa akkasitti irratti qullaa raasaa bulanii irratti iyyanii wareegamatanii baafatan sun jechuudha. Kana Oromoon rafaa jirtan gadi bayaa dammaqaa qeerroo bira dhaabadha. Warri rafaa ta'an mallee reeffa firaa torba gara galchanii. Warri Tuulamaa achi qabii as qabii hin qabdu. Anuu arbaa kan koo taate abbaa kan koo taa'aa jirtaa gadi bayi uummata Oromoo waliin du'i jedhaan abbaa kan kootiin. Maa uummata Oromooti adda jiraa inni? Uummata Oromootiin gadi bayi jedhaa abbaa kan koo mana keessa ol kaaya. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf obboleeyyan kan koo ilaa guyyaarraa wal lolaan yoo isaan ammoo qeerroo biraa hafte udunyaa ilettiin ka'an ool. Maa qeerroon addaa miti. Lubbuun takkittiidhum. Lubbuudhum. Akka yoo qeerroon bilisa baate bilisa bahu. Yoo qeerroo wareegamte qeerroo walii haa wareegamtu. Maal duuti ammoo dhaloota gaafa dhalanne duune. Kana waan ta'eef Oromoon rafaattu illee Oromoon Tuulamaa akka rafutti jirtu hirriba akka gaarii ho'ifattee rafu jirta. Adda bar yeroo naaftanyaan Jawaar hin hidhamee mililikii lafaa ka'ee nuun jettu keessa jirraa yaa jamaa. Kanuma argaa garaan nu gubata. Nu garaa gubuu hin beennu. Jawaar hidhamee mililikii lafaa ka'ee. Viidiyoo yaa Farahaan gadhiise tokko laale. Gubadhee waan godhu dhabe. Maal ujoo Oromoo akka tokko mana gubannu kana uduu hundi keenya wal geennee waliif gubannee tokkummaan gadi baanee hoo maal qaban jedha. Maaf tokkummaa dhabna. Hidhannoo yoo taate bar namni akka keenya bar hidhannoo baay'ina qabu hin jiru. Namni akka keenya daasboorotiin
warroonni biyya Eeshiyaa, warroonni biyya Faranjii keessa jiru. Wallaahi namni akka Oromoo biyya Eeshiyaatis biyyoota Faranjii keessa jirus hin jiru. Sabni Amaaraa hamma Oromoon ammoo biyyoota Faranjii keessa guuteeru hin jirtu. Tigireenis akkas kan caalu Oromoodha. Kan biyya keessattis caalu, kan biyya alaa keessattis caalu ilmaan Oromooti. Ishi maaliif hidhannoo kanatti amanne? Qawween kun ammoo isaan bineensa guyyaadhaan itti deemu itti fakkaatama uummata yaajamaa qawwee kana maa baqatanii dhiyeessuun jedhe. Hidhannoodhuma kana dhiyeessu uummanni Oromoo kun hidhannootti amananii. Amma uummanni Amaaraa dimokiraasiitti aman. Uummanni Oromoo ammoo qawweetti aman. Mee laalimee dubbii faallaa deeman. Qawweetti gadi amanaa hidhachiisaa ilmaan keessan. Tokkummaa keessaniin gadi ka'aa falmadhaa. Yoo san bilisummaan dhufti yookaan ammoo waggaa hamma yoo malqiyaamaan uummata Oromootti gadi dhiyaatutti uummanni Oromoo bilisummaan argu. Wallaahi usuu gammachuu hin argin, usuu gubatu qarbii seena ilmaan Oromoo. Usuu gubatu, usuu bilisummaa tana hawwu guyyaan du'aatti dhiyaatti. Yoo keerii hojjete fuula rabbiititti illee jannata gali yookaan ammoo waa takka azaabni addunyaatti illee azaabuma gubataa usuu gubatu deeme akiratti illee ammoo gubanni gubatu. Gala. Kana gubanne kana tokkummaan gadi baafalmadha. Uummanni tuulamaa isiidhuma garbummaa isiidhuma bar gaafa wayyaanee sanii bar garbummaan tokkuma sun sanuu caalti. Hadha uummanni bar yeroo Abiyyi ummata Tigiraayiiti maaksii erga jedhu ummata Tigiraayi Abiyyi akkamitti gadi isa deebifna jedhee isa tuffatee isarra ijjatee lukaan mataa isaarra ijjataniitiin filannoo geggeeffatan kana maaksii ergaaf inni jedhu Oromoo ammoo waraanarra gadi bobbaasee irbaata rasaasaa irbaata bineensaa godhaa waraana isaatiin dubartiin teenna kabajaa dhabdee gudeedamaa. Oromoo akkami kun? Oromoo akkamitti gurra banatee Abiyyiin dhageeffatee zimmi jedheetiin taa'a. Maalirra taa'a Oromoon naannaa Tuulamaa sun keessattuu maalirra taa'a? Qarbiirra taa'a. Reeffa uummatni asirran argaa jirtan narratti hin dawwalinaa. Warra asirran argaattu narratti dawwalaa jira. Eenyuun natti hin bilookii godha eenyuun natti eenyuun naaf himi. Qoya asirraa nanuun bilookisan godha. Isa waan ta'eef uummanni Tuulamaa reeffa mana kaayattanii taa'utti jirtan. Warra reeffa mana kaayatee taa'u dhugaa wallaahi amma labsii yeroo tokkoffaa irraa kadhataa turre. Yeroo lammaffaallee itti nu yaadanii gadi nu baanii jennee eeggataa turre. Isheen kun ammoo isheen xumuraati. Ishee arfaffaa kun ishee xumuraati. Walirra qabaa turre. Harka walirra qabaa turre. Maaliif harka walirra qabna? Yookaan inni naafxanyaadha. Naafxanyummaan garee naafxanyaa gallee naafxanyaa waliin yoo garboomne yoo bilisoomnes naafxanyaa waliin jedha. Adda bayaa citaa nutti hima. Adda baanii citanii nutti haa himani. Yookaan ammoo Oromoo gadi baanii dabalamanii haa falmatanii. Adda shawaa keessa nama meeqa akka gadi baasee mootummaan irbaata rasaasaa godhaa jiru. Bas reeffa isaanii awwaalataa mana deebanii taa'an. Isaa gurra reeffa Haacaaluu awwaalee ka'ee bar mana deebee taa'e. Wallaahi billaa dhugaa rabbi warra shawaa ilaan isinittan hima dhugaa rabbi gadi baay'eellee isinittan himuu deema kiyyaanis illee asirrattis isin hima mirga qaba. Wallahi billahi Jawaar gaafa du'e warri shawaa akka gumaati isin laallan akka warra gumaati akka wayyaaneeti isin laallan gadi baay'eellee kiyyarrattis dubbachuu ta'a ammallee taana dhugaa rabbi akka warra gumaatitti kan hidhe Jawaarii Shimallisiif ta'a kadee uumaati kana beeka kana dhugaa walitti